Akkam fedhen dubbadhaame akkam fedhen haasa'uun jalamni tiyya maayeen jedhee lammii maan dhaggeeffanne saree guddisuu osoon basoo guddise libaansin cinquu kiluu sitti roorrisu la guddisuu osoon goota guddise turiturtoonni sitti roorrisu ammaan gowwaa guddisu osoon hayyuu guddise keetoobaan sitti roorrisu. Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa kam ooltan, kam bultan, kam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Kunooti hadhase deebinee dhufnee jirra. Sagantaa yeroo dheeraaf gaggeessaa ture gaaffii uummanni Oromoo eessaa ka'anii as ga'an jettu sanaaf deebii quubsaa argamsiisuudhaaf jaallan garaa garaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti bifa hedduun qooda fudhataa turan hadhallee lubbuun jiran affeereen walii marii gaggeessaa ture. Jidduutti haalli aanjetu hanqatee dhaabeen ture. Amma immoo jaalla ganna dheeraaf anillee argee dubbisuuf barbaadaa ture. Hiree walitti nun baasin turre kunoo dhihoo kana argadheeni keessummaa godhadhee dhiyaadheen jira. Jaalli kunis obbo Adam Kabiraa jedhama. Baay'een keessa namni Oromoo ta'e takka jiruudhaanuu isaa walitti baatanii takka immoo maqaa isaa ullee taatu gurraa qabdan kanaaf nama haaraa miti. Kunooti hadha waltajjii kana gubbaatti argamee ganna dheeraa waan uummanni Oromoo keessa dabarfate waan inni argees haala qabsoon bilisummaa Oromiyaaf jiruun uummata Oromoo waggaa 50 xiqqaatu dabran kana keessa turte nuun qoddatu tasirratti argama. Kanaaf isiniif sigaa akkuma aadaa waltajjii kanatti jaalla keenya kabajamaa ulfaataa kanaaf jaalalaa fi kabajaa isaa maluun akka simannaa gootan jabeessanii sin gaafadha. Jaalla Adam Kabiraa baga jiraatte nu gammachiiste dhiyaadhu. Atilleen baga jiraatte baga nu jiraatte waggaa meeqa booda waggaa 30 booda eega sababaa qabsoo adda bilisummaa Oromootiin qabsoo uummata Oromootiin naannawa gaafa Afrikaadhaa kanatti walitti dhufnee jaalalaa fi gammachuu wajji dabarsinee akka tasaa hireen addaan kaan Awurooppaa kaan Ameerikaa kaan biyya biratti adda nu baafteen boodatti almost ganna 30 deemaa na hordoftee odoon sararasi dhaggeeffataa jiru na afeeltee waanin an keessa jiru seenaa kiyyaa fi waanin uummata Oromoo irraa beeku na gaafatu keetiif hedduu takka naa ulfaadhu jiraadhu wayyabiin siin jedhaa. Rabbiin jiruu kee jiruu gaarii jiruu bareeddu akka waartuu duutullee jannata rabbi siyaa kennuun ja'a. Kana galatoomin siin ja'a ka galatoomfata. Hayyee Jaalla Adam Kabiraa egaa seenaa dheertuu silaa jalqabarraa eegalanii dhalootaaf illee waan bisuuf akka nu gargaaru gandarraa dhalatteerraa yoo kaasin akkam? Galatoome abbaa giddii dhugaa baantaa dura dursoogaa namni tokko waggaa walitti dhufee du'aa illee ni godhata. Rabbi galatoonfanna dura bismillah jenneet maqaa rabbiitiin jalqabna. Alhamdulillah jennee rabbi keenya galatoonfanna. Kanaaf jecha qaala rabbi shrah lii sadrii wa yassir lii amrii wa ahlul uqdati min lisaanii yafqahu qawlii waj'al lii waziiran min ahlii jenna. Kanaan jalqabna du'aa tanaan jalqabna. Rabbi waggaa dheeraa booda sararaa foddaa ammaan tana gartee sararaa foddaa podkaastii Ilma Hormaa tanarratti wal arguudhaaf rabbi nu aanjessee galanni isaaf haa ga'u. Atis galatoomi akkumaan ati na gaafattetti ani akkuma ilma namaa tokko maqaan kiyya Adam Kabiraa Abdullahi Sa'idoo Muhammad Wadaa jedhamu. Wada kana waan itti galcheef bareentuma galchuu kiyyaafi. Kanaaf bakki dhaloota kiyyaa
Oromiyaa baha Oromiyaadhaati biyya Harargee jedhamtu kana araddaa ganda oborraa jedhamti. Ganda oborraadhaa ammaan tana ganda dhaqqabaadhaa zoonii qaraaruu jedhamti. Aanaa doobbaadhaati konyaa cirooti carcar bakka ja'anittiin dhaladhe. Dhaloonni kiyyaa abbaa kiyyaa Kabiir Abdullaahi Sa'idoo Muummaa Wadaay jedheetiin hanga abbaa sadii afurii kanatti si hima haadha tiyya Raadoo Ali Biiftuu jedhamti. Isaan kana lama gidduurriin dhaladhee akkumaan bakka jabbileedhaa gaammeet gahuun re'ee tissuu horii tissuu qa'ee keessatti burraaquu akka kanatti kubbaa carqiidhaan hodhannee taphatuu ammallee golollee taphatuu akkallee darbaa darbatuu kanaaniin haadha tiyyaa fi abbaa kiyyaas tajaajilaadha hanga waggaa 10 gahee. Waggaa 10 kana keessatti manni barnoota ammayyaa waan hin jiraanneef namootuma qaraati tokko Sheekh Yusuf Hassan Roobaa jedhanii bira nagaa geessanii achitti alif baataa saa jiimiidhaan hanga aana nagahutti baradhee odoon quraana kana juzuma amma kanaa'u alifaa keessaa hin bahin abbaan kiyya ana fudhatee ijoollummaa kiyyaan haadha kiyya achumatti dhiisanii karaa godina Harargee amma Harargee dhiyaa jedhamtu tuni walumaanuu Harargee jedhamti carcartuun Harargee dhiyaa jedhamti. Carcar habroo galamsa bakka jedhan tana gallee jechuudha. Bakka galamsa jedhan tana gallee bakka galamsa jedhan tana qubadhee achirraa bakkee manutti qubannee bakka gaafa san aanaa habroodhaati. Gaafa san ammoo konyaan taane aanuma habrooti biyyi sun hoggaa sanii hin misoomne hin qannaamne jechuudha. Biyya amaarri kunis abbaan lafaa kunis ittiin qooyne biyyi sun biyya Sheekh Umar Aliyyeeti jee abbaan kiyya jaalatee waan diin kanaas jaalatuuf achitti gallee achitti hoggaa garluu biyya ganda gartee araddaa Luugoo jedhamtu gaafa san ganda nama tokko achi jira araddaa san maqaa isaatiin yaamanii ganda alaa jedhamti. Magaaluma galamsoo maddiidhaa maayilii takkallee hin gahu walitti hidhaa qabdi achi qubadhee achi oduu abbaa kiyyaa waliin teenyu amma fuudhee abbaan kiyya akkasitti qa'ee ganda keessatti Sheemmat Hussein Kofoo jedhan tokko irratti maasakkaan an quraana baradhu godhee achirraa ka'ee immoo magaalaa galamsootti Sheekh Muktaar Umar Khaliiloo jedhanii hadraa keessa barsiisa akkasitti waan amantiidhaa kana barataa abbaa kiyya tajaajilaadhaa jiraadhee jechuudha. Achi hoggaa tokko moo akkas booda immoo haadha kiyya finnee qubannee biyya san keessatti qubadhe galamsoo keessatti qubadhee achirraa Muktaar san irratti quraana baradhee hoggaan quraana baradhee jabeeffadhee gad buusu ka'ee ammallee quraana tajwiida waan jedhanii jira san baratuudhaaf mana barnoota akkan seenne ni amaarawaa jangattee ni kiristaanawaa ni baddii jaan silaa mana barnoota xiqqaallee ta'u numa jira galamsoo keessa gaafa sanii achi seenuun hedduu nurra amaarawaa jaan gaafa san keessatti achi barnoota san seenne achirraa ka'ee ammallee tajwiidaa fi ilmi kitaaba san ida'atuudhaaf awraajuma konyaa habroodhaa kana gubbaa qorichaa jaamaa bakka bubbisaa jaamututti Sheekh Kamaal tokko bira dhaqee Sheekh Kamaal san birattis baradhee achirra hoggaan baradhu achi gad deebi'ee amma ilmiidhaan baradha jee ammas ka'ee karaa laaluu bakaa deemee laaluu bakarratti achitti ilmii fiqiidhaa kana gaa muktasarii fi safiinaa kana baratuudhaaf hoggaan ani itti seenu Sheekh Masraaj jaaniini gaafa san abeera kiyya tokko jira Abdurrahim Adamee Muhammad jaaniini inni hoggaa san fuudhee achi isuma bira taa'eetiin qaariyaa barataa ture. Sheetichi kun fuudhee gaaleettitti naan qaceelee gaaleetti jechuun hirnaa gadi achi ol deebi'ee ammas isa jalaa bahee bakka dhaloota kiyyaa kanatti Sheekh Umar ilmi jan tokko biratti darasaa isaarratti fiqii kana jalqabee jechuudha. Odoon achitti fiqii kana jalqabee qara'u jiru maalitee onni jan tokko na qabdee akkoon xiyyaas adeera kiyyaas hedduu jiranii achirraa ka'ee galamsotti maatii biratti deebi'ee
achitti hoggaan fayyaa sanis fayyee buufadhu haadha kiyyaaf ani ilma tokko ilma duraati. Dubartiin biraa gugurdoon heerumte tuun naa gadi jiranii ani nama gahee haadha kiyyaa kan rakkattu argee isii tana gargaaruudhaaf achumaan jireenya qonnaatii fi waatti daldala kanatti seenee qonnatti seenee jechuudha. Achi booda gaa odoon isaan taligaa jiru kunis naaf wayyaa'ee amma nama afaan nama gartee waan rapolxaa fi jankana kana nama kakkatabu kanaan arkaa miti namni barateen jiru yooniin afaan kana baradhe hojii astamaarii biratti qaxaradhe nama ijoollee abbaa lafaa tana barmoota seenee jechuudha amma qubee afaan saabaa kana baratuudhaaf achitti qubee afaan saabaa kana barataatti seenee manumarraa qabee baradhe akkuma isaanitti katabuu fi dubba afaan amaaraa kanas baradhe achiin itti seene jechuudha. Ana kan oofu jiru kana keessatti guddadhee afaan amaaraatis dubbisuudhaa fi ittiin katabuuf gan baradhe boodatti ani ka'ee bakka fuudhaa gahe. Bakka fuudhaa hoggaan gahu akkasitti karaa jireenya fuudhatti dabree nin fuudhee jaartiin fuudhe intalaan fuudhe tana ama tokko gaarii waliin jiraanne isiin tu ilma tokko naa deessee dahuma san irratti nabbiin isiin san irratti narraa duute jechuudha. Achi booda amma fuudhatti illee deebujee rifadhee turee bultii gaarii naaf turte wal dhageenyee turree riskiis hojii harkannee horii qabnaa kanniisa qabnaa waa hunda qabaatu turree kana odoon jiraatu jiru amma gaa gurbaan kun nu harkaa baafataa jaanii manni onni nu jaanii ammas obboleeyyan kiyyaa fi haadhawwan kiyya kuni fuudhanii nafaqaas bitanii ammas warra biraa natti fuudhan jechuudha. Intuma firaa natti fuudhanii intalti furaatuun imma wal fuunee achi oddoo waliin jirru hoggaa isiin ijoollee lama sadi moo kana isiin naa deessu ka duraa irraa isiillee ka duraa irraa du'ee ka lammadaa irratti amma ni jiraa. Gafna kiyyaa ammaxaa jedhanii ni jira. Isa kanarratti duuti sunis ni dhaabbattee hoggaan ijoollee lama kan horu wanni gaa warraaqsaa kun lafaa kaatee jechuudha. Gaafni kun amma gaafa warraaqsi dhufee 74 akka lafu 73 elemuu qilxuu kun faan achitti warraaqsa kana godhan san biyya teenya kanatti. Gaafa kana gaa amma warraaqsa kun dhooye warraaqsa kanaanis yaa'iin guddoon galamsa kana keessa kaatee namni hedduunis rarrabbashamee abbaan kiyya kanuma keessa amrii rabbiitiin du'e lola san irratti miti achirraa ka'ee odoo kana keessummeessu jirru warraaqsi 74 mootummaa Haayila Sillaasee garagalchisuun dhufee jechuudha. Mootummaan sun hoggaa sanii gad dhuftu warraaqsi sun naas fudhateeti waliin warraaqsa saniiniin waa'ee qabsoo mootummaa siyaasaa kana seene jechuudha. Anaa dalagatee silaa ol guddatu jiru kana gurbaan ifillee ni bulchaa nuus ni bulchaa jedhanii qabalee san keessatti na filan jechuudha. Hayyee dhaabbu asirratti himee itti deebinaa ka duraa sanatti waan ati ergaa seenaan kun waan bara Haayila Sillaaseeti kaaga ammaa ka ture. Maali yaadatta amma jiruu uummataa akkaataa namitti jiraatu manni barnootaan jiraatu himtee jiruun uummataa maal fakkaata mana haakimaa karaa makiinaa dhukkuba masila maarii ta'e jettanii naannoo ani itti dhaladhe bara kiyyatti maarii moo maal jedha wal fakkaata. Dhukkubni ka biraallee ka akkam ture uummanni akkamiin of tajaajilaa ture buseedha waan biraa. Fayyaa ta'e hedduu waan kana siimaa biyya amma waradaa Doobbaa Naaciroo Jankun keessa biyya gartee abbootiin lafaa tuni itti hidda hidhatte carcar kana keessatti hidda hidhatteeti biyya san keessatti abbootii lafaa akka Finfinneerraa warra Shaaqaa Balliuu jedhaniiti adeerran kiyya hundi wakiila isaaniiti lafa sanitti isaaniitu namuma shammoo jahaaf warra gartee warra fetoraarii hirgaxee jedhaniini. Warri fetoraarii hirgaxee kana adeerran kiyya hanga nama 4-5 wakiila isaanii turanii
rakkoon gaafa san jirtu manni wannumti mana barmootaa jiru biyya san keessa hin jiru waradaa sanii hin jiru baadiyyaa san keessa homaan jiru waanuma islaamaa kana baratan malee waradaa duubbaarraan seemu jira wanni san maqaadha waan hin jiru biyya keenya san keessatti bakkaan dhalate san keessatti ijoollummaa sanitti asitti gaa dhukkubni jiru ka'atiin beekne maali ta'e jechuun tuni akkanatti ijafaa fuula kana nama balleessu sani ta biraa jira ta gartee qaama kanas facaaftee shiftee jennaan nuti sila qaddee qaama kanatti shif jettee sila qaddii ummanni keenya dawaa godhee dhadhaa obaasee aduu kaayee isiin sun sirraa baddi shiftee jaaniin isiisan sanis ni dabarfatan sugujuuf jaanii kan akkuma mishingaa kanatti fuula kanarra nama baatee fuula akkanatti asumarra sirraa mammalaatu jira isiin kun hundinuu dhukkuba gaafa sanii san warri mootummaa Jarmal kunfaan biyya takka karaa carcaan kana dhufe waan kana ni wal'aan biyya san keessa hin jirtu wanni kun egaa waan adda addaatu jira dhukkubni adda addaa kan jiru kun kaan ummanni keenya ammayyaadhaan ifni wal'aanaa isa kana wal'aanuu hin beekanii ammoo fuudhaniituma ifuma waa wal'aanan muka dibanii fi obaasanii jira kanaa wal'aanutu dhukkubni kun dhukkuba akkasiiti barmoonni waan jaan ammoo tokkolleenu waan ammayyaatiin baratan hin jiru hoggaan carcar olii kana dhufu carcar kun bakka lama qoodama akka dubbiin siigalu carcar kun ona ituu mana baabbootii fi ona ituu mana ituu jaaman baroodarraa qabee hanga kaarra qurqura bakka odaa bultum jaan kanatti ituu mana baabboo jaaniin sanii ol ituu mana ituu jaaniin hanga hawaashii fi waabee bahar waabee karaa aniyyaatiin gubbaadhaan ammoo karaa baaleetiif arsii waldaangessitu ituu mana ituu jaaniin biyya tanattis waan addaatu jira jechuudha biyyi kuni qabeenyaanis wayyaa qabdii abbaa lafaatis gabbaruu fi gabbarsiisuun kuni laafaa shiftaadhaa ifirraa dhoowwanii biyyi sun qanna'amtuudhaa miti hin ammayyoonne namni abbaa lafaa gabbaruun jiru warra Dajjaaj Birruu kana fa'aatu wakiila achuma taa'ee dhaabee achitti ergee gaashaa kum 21 fa'aa labu tana fa'aa keessatti akkuma san taa'anii amatatti warrumti bakka buufatan san wakiilli dhadhaa fi dammaa fi waan barbaadu geessaa biyya olii tanaa biyya gaamma ituu mana ituu ta carcar tanatti carcar kun biyya kana jirtu biyya abbaa lafaa gabbaruunis hin beekne biyya gartee ifirratti lolattu tokko biyya gadii tan ammoo nama gaafa ila sillaasee mililikii fi cirti shuumanii jira fetoraalii ta'e hawaara jaanii hararge kanarratti shuuman isaan kanaatiitu gaafa hararii fi baalee kana hunda waliin bulchani tureen hararii fi baaleetu waliin bulchuu turanii warri sun warra fetoraalii jala waareetii fi warra walda gabree jaan kana achirraa qabanii hanga Dajjaamaash Biraan Masqal Dajjaamaash Ahmad Alii Xaseefaan irratti muudamanii biyya ciroo jaan tunigaa aswata farii deebisanii asbata firii taatee achirraa waan adda addaatiin wanni jettutti biyyi tun biyya akkas rakkoo akkasii keessa turte irboo zakkaa jaaniiti wanni qotee bulaan kun gabbaru jala siisoo jaanii jira irboo zakkaa jechaan irboo jechuun harka sadiirraa harka lama ifii fudhattee harka tokko wanni jechuudha harka kudhanirraa tokkommoo zakkaa jaanii harka torbesii hafee harka sadi baala fannitee boolla isaatti nayitaa jechuudha. Kana boodatti ooyiruu baala faa jaanii tangartee qotanii siisoo isniinaa fi kamisa itti bobbahanii jira jechuudha. Ammallee gaangee isaanii tiisuu abbaa dubartiin deemtee qooshaa isaanii daakuu ijoolleen ammas horii abbaa lafaa san eeguu tanaan gabbaraa jiran jechuudha. Gabbara hamtuudha waan sirnaa ila sillaasee keessatti hoggaa nama na yaadachiiftee hedduu natti jabduudha. Kanaaf gaafa dargiin mootummaa kana qabatte mootummaa san hedduu deeggaruu ture keessatti illee hojjetuu ture jechuudha. Gaa Taayila Sillaasee sun gaa asirratti waan akkanaa qabdi jechuudha. Kanaaf ganamsa hoggaan dhufu akkas taatee Taayila Sillaaseen jigee Ayye dhaab ammas itti dhufnaa wanni kun waan durii kun nama hedduu dhaloonni ammaa kun qubaa hin qabu jiruun durii waan isin fakkaattu amma barnoonni manni barnootaa bakka hunda baname nama hedduu kan mana barnootaa sesseenu ammoo durii sun akkumaatu jettama warri musliimaa naannoo dhalatatu himte ijoolleen nu jala amaarofti in ergan bakkuma hireen jirtuttu naannoo Jimmaallee baay'een akkas turan Walloollee akkasuman dhaga'e ammoo
keessa amma ijoolleen naannoo sana dhalate akkuma keetii kun mana barnoota akka seenan ni jiran hulluuqeellee taatu. Biyya Doobbaa sanitti narraa gaafa san biyya Doobbaa sanii waan Islaamarraa ba'e ani ijoollummaatti achi deema amma 10 dura achi deeme hoggaan galamsoo dhufu mana ijoollee wajji baradhuun jira Sheekh Muktaar kanarratti ijoollee Arabaa ijoollee warra gartee naggaadee tanaa jiraami ijoollee tanaa wajjin baradha ijoolleen tun ammoo hoggaan ani biraa as wanni itti deebu isaan kun mana barnoota hiree mana barnoota elementarii kifilii 8 gad jira galamsoo kana. Kifili 8 injiru Sambooda cirumatti baratan waggaa kifili 8 dabran high school ciroo dabruun kun jabduudha hin dabraniiwu namni gaafa jiru keessaa nama ati beeytu namootuma ati beeyturraa namni daaddaatiyyaa ta gaafa san seene abbaan jabaan barsiise jaan Dr. Bayaan Asoobaa kana fa'a. Jiran kaanis ni dhumanii ammas Zaakir Sheekh Umar Aliyyee fa'aa jedhanii qabsoo irra wareegamanii warra kanaa jiran amma kun galamsoo dhufu magaalaa galamsoo kana madditti mishiniin jirti loode jedhanii mishiniin kuni achitti gaada kan mazmuurii tokko nama dhageessan nama garsiisan mazmuurii kuni gaa Yesuus faarsiti. Uummanni kan hoggaatti sanuma gurraan dhaggeeffatuudhaaf dhaqee bakka san namaas wal'aanan busee kanaaf nama wal'aanan kanaaf hogga dhaqan waan san dhaggeeffatanii achitti immoo isaan waa barsiisan kanumaa hoggaa inni wal'aane uummanni keenya kun uummanni waan biraa nama barsiisaniiti gaa kada hadiraa kanatti ol deebanii hoggaan hadiraa kana juga magaalaa galamsoo kana keessatti gaa beeki wanni waa barsiisu warruma hadiraa kana qofa warruma Sheekh Umar Aliyyee kana malee wanni biraa baadiyyaa jirti malee. Sanillee ganduma sheekota kanaatiitu fuudhee bakka hundatti namoota ilmii qaqqabu ergee akka qubatan godhanii akkasiin nama barsiisan jechuudha. Kanaaf daaddaatiyya sanitti namni waa baratee jabaadhaatii tokko kifilii 8 dabree cirootti awraajaa ciroo kanatti dhaqa. Awraajaa ciroo kana hoggaa dhaqatiin fira qabaatanii fira dhabanis qubatanii achitti haayiskuul san baratan jedha. Kifilii 8 tanarraa dabruudhaaf Amaaranyaan kufan jedhanii ijoollee fanniftuu fi baddu tan harkine na wajji deebitee akaaftii jechuudha. Asii elementarii malee hin jiru iyyame karaanis hin jiru. Biyya galamsoo tana biyya qaxxar jaantana guutuu karaan awraa godaanaa kunis hin jiru. Karaan makiinaatis hin jiru yoo beektemma bordodde irraa qabee hardiimiin akkatti hanga galamsoo qabutti kireente kaatiroo jedhanii makiinuma fi'aa kanatti deema malee wanni makiina jaan karaa ciroo kana miilumaaniin deema amma guyya lamaan miilaani hamma hirnaa hamma ciroo deema malee takkaa makiinaa koleen beeku karaan makiinaan jiru silkiin hin jirtu manni barmoosaan jiru manni haakimaan jiru. Nama tokko tuutu lilmee takka affeelee nama wal'aanuu ture galamsoo kana keessatti hoggaan jiru mana citaa keessatti. Erga booda deebi'anii namootaan achitti loodatti mishinii san keessa jiru. Ka achi bu'aa babbarateetu dhufee banatee kilinikii baratee nama tokko gaarii namaati nama seenaati ni beeka warri galamsoo hundi kaambaataadhaa forsidoo jaaniin. Isaatu nama keenya kana kiniinaas gurguree fi lilmee tanaas gaabisee baasiliina maarkan hunda waraanuu ture. Nu biratti doktora guddaa. Amma gaafa jaartiitti yadduu narra dhalarra duuta siinju kun namicha tokko jira laggasaa jaaniin gaan bari'ee isaan barbaada jiru hobbaatiin itti inni wanni hin taane ogeeytiin itti fide. Rabbi rahmataa godhuufi ogeeytii saniitiitu hobbaatiin irraa gargaaree Rabbi rahmataa godhuufi. Faatumaa Yaasin jaaniin maafi seenaa isiisanii nama galamsoo kana hunda deessisuu tureen siin jaa dhugaan siin jaa ijoollummaa kiyyattuu gaakan. Kanaaf wanni takka galamsoo kana keessa kanaafi fakki siimu wanni Hayila Sillaaseen Jininaar Taaddasaa Birruudhaa galamsoo dhufee qumsuruu hidheefi biyya hin qanna'amin biyya silkii hin qabne biyya hospitaala hin qabne biyya ifaan hin qabne ifaan jiru maashoo malee lambaa malee hin jiru. Booda oosadeen tokko dhufee taajira buna bita ifi elektirikiin naqee fi namaan naqatee ifumaaf matoora godhee hoggaa sa'aa 5 ga'e sa'aa 5 jechuun sa'aa 11 jechuun ni dhaama. Milikkata kennaa daqiiqaa 10 kennee san booda ni dhaama san booda sa'aatillaa fi namni magaalaa keessaas hin deemu saniin galamsoo saniin jiraatuu turtee jechuudha. Kanaaf jecha gaafa kana keessatti maashoo malee hoggaa moolida godhaniis
wanni nuti beeynu faanusaa fi faanusa Jarmanii jiru lambaa malee. Kana bira daree maashoo guddaa namni maashoo kana dalagu nama smartiidha. Nama smartiidha. Dhugaan siin jaa wanni yaadadhu hogga moolidaa godhama biyya keenya sanitti moolida guddaa godhama. Galamsoo kanatti haraam hin jiru akka ammaa kana hin jiru warri waa nama barsiisullee warruma san turanii namni tokko rabbi rahmataa godhuu fi huwayaa hodhaa Sheikh Abdallah Haji Abdallah Ahmad Janiin Haji Abdallah Ahmad kuni waan kana smartiidha. Isa kana maashoo kana gartee hadra kana keessa deemee akkana godha. Namni jalatti leenjifamee maashoo kana gartee akkan dhaabne Jibriil irraa jijjiiree gaaza itti naqee akkasitti hadraan kun nama hedduu nama kuma hedduutu horii 30-40 itti qalama guyyaa 3 moolida kan akkas godhan. Moolida kana hogga godhan seenaadha. Sheikh Umar Aliyyee jaanii sheeni biyya san jiru gaafa xaaliyaaniidha. Xaaliyaaniin bakka kana kennee kaabboo jaaniini galamsootuni isaan qofaan bakka qubsumaa qaba. Kaan nama zallaqaa edguu jaanii magaalaa kana qaba mazagaa jaanii nuun qabu. Gaafa mata muratti Ingiliis dhufee hadraa duraa guban isaan waan xaaliyaanii waliin dhaabbateef xaaliyaan fuudhee asitti galamsoo kanatti lafa kennee kaabboo kanatti qubsiisanii nama Oromoo kan Islaamaa kan hunda sababa isaanii namni manatti ijaaratu ture jechuudha. Gaafa kana duuba wanni kuni wanni amma ani jiru kun hundinuu namni mana hin qabu wanni hundi citaadha galamsoo kun citaadha. Kana gaa achirraa qabee namni maashoo kana fuudhee yoo baadiyyaattis yoo aruuzaattis namni maashoo kana nuu kennee magaalatti nu baadiyyatti nu dhufe nama waan guddaa tokko nuu godhe jechuudha. Nama san rabbiin oofee hoggaa bitti xiqqoo guddattu du'aayi qeebaleef jaanii baarlamaa seene hoggaa dura baarlamaan dhufu Sheikh Abdallah Haji Abdallah kana baarlamaa seene. Wanni kana jeef namni sun nama galataati gaa jechuudhaa fi akkana turte haalli rakkinni kana ture jechuu galamsootti. Hayyee hedduu galatoome. Egaa bakka irraa si dhaabe sanatti si deebisa. Warraaqsi dhoohee uummannis warri silaa nafxanyaa ture sirraa buqqa'ee gammade uummannis si filani hayyee achirraa akkam itti nuufuufi. Magaa gaafa kanamma yoonii fi Haile Sillaaseen garagalu. Haile Sillaasee garagalu dura waan tokko ture achitti maalin siinjee Jeneraal Taaddasaa Birruudhaatiitu lafa san qubate dhufee siinjee gaafa Haile Sillaasee. Gaafa kana keessatti warraaysi adamsummaa Oromoo elemoo faan godhan suni nama achitti nama nafxanyaa kanaa wal dhawanii nafxanyaa kana irratti tarkaanfii fudhatee rakkoo ture. Gaafa warraaysi uummanni hidhaa jira uummanni galamsoo kun naggaadeen warri waa balate kuni akka mattaqeefaa jaa hedduudha gaa'ee hidhaa turanii kanarratti gaa wanni kun dhufte namni kun gaa hin gammade silaa maal nu qofaa miti ni gammanne. Ani gaafa lafti kun gaafa wanni kun awaajamtu abbaa lafaa wajjin firdi beetii jira. Isaa wajjin wal kasaasnee jechuudha. Amma gaafa Haile Sillaaseen kun garagale warraaysi kun dhoohe maskaram guyyaa lama. Deemni yaadadha gaamalaan katabbiillee mataa'uun qabu barni yaadadha. Booda deemee teessaas jaan kana keessatti waa'ee gartee zamachaa fi kanaatti awwaajame. Akka namni deemee waa barsiisu. Deemee deemtee dachiin hin awaajamnee beeku kan amma siimu jiru. Amma deemtee yakkaatitti guraan dhala 25 ja'anii lafti awaajamte gaa. Lafa awaajamuu tanarratti gaa dubbiin lafti awaajamuu tanarratti guyyaa lafti awaajamtu tana ani magaalaa galamsoon abbaa lafaa wajjin jira. Firdi beetiin hoggaan dhaqu cufaadha banaadha. Wal awaajii deemu jira shiloonni hin jiru. Abbaan lafaa kun hundi kanuma dhufe rifatee alaa dacha'e jechuudha firdi beetiin dalaguu didee. Amma lafti awaajamtee gaa gammachuu kanaani gaa amma zamaakiin dhufte kanaan wajjin araddaa irratti bobba'anii jaarmaya akka lafa tanatti wanni godhan jedhanii nu qindeessuu seenan jechuudha. Naannoo kana araddaa 17 kajuu kana keessatti ana filan nama 16 keessa ana filan jechuudha. Anis nama 16 wajji filamee abbaa murtii araddaa sanii khalafa kana hiree
hiyyeessaa kennu ta'ee jechuudha. Abbaa lafaa dila tokkotu naannawa san jira. Waan abbaa lafaa san hunda qabee akka abbaa ta'utti nama cunqurfame kanaaf hiruu turre jechuudha. Abbaa lafaa kanaas itti bobbaanee qaqqabnee ka duratti shiloota dhaqsuun qurquraa fi odaa jala yaamnee murtiitti kennuu turre jechuudha. Hanga waraanaan nutti hin bobba'initti. Akkasiin odoon kana oofuuti deemnee amma Maggaabit dhumee, Maziyaan dhumee, Gimboon dhumee, wanni hundi dhumee hoggaa teessaas geenyu, hoggaa wanni geenyu, hoggaa naasee jan kana geenyu isaanii wajji wal lolle abbootii lafaa tanaa wajji wal lolle dura hiriira machaara baanee machaara irraa kaanee immoo dura galamsoo baanee galamsoo irraa machaara. Galamsoo machaara kanatti ihaabbaan tokkaasii nu baantee san guyyaan kana ni faca'ee walga'iin kun ni facaatee achirraa kaaneetti qawwee waan qabnu qabannee bookee baallamannee bookee dhaynee bookeetti akka if qopheessinu warra bookeetti darakku kana hunda awraajaan guutuutti walitti dhufnee amma bargaa dargiinis ni lolla abbaa lafaatiinis ni lolla mootummaa addaa dhaabbatu jirra. Amma gaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo humaan qixxisaa malee hin jirtu. Ijoolleen amma akkasiin juutun barmoota kana ni qabdi. Ihaabbaadhaa fi ijoollee adda bilisummaa Oromoo tanaatu wal doggommi jira jechuudha amma gaa bakka kanatti. Ijoolleen dhoowwaa deemu jira gaa warraaqsi kun dhoowwe. Kana deemnee karaa baddeessaa deemnee hoggaa bakka waacuu ja'an dhaynu bakka mashee mazzabuur amma nama kuma shan maal itti barsiisan ja'an tana asitti namni tokko qawwee qabu dhukkaasa nutti bane. Dhukkaasa ganama sobii hoggaa banu dhukkaasatti bananii inni dhukkaasa bane kanatti harree tokkoof dibicha tokko dhaye akkasitti dhaanii ajjeefame. Hoggaa isa ajjeefamu ka'aniitti gaamma wanni injirtu galamsoo keessa xoorsaraatiin injirtu cirootti nutti ajajanii ciroo kanatti ajajanii ajaja kanaan xoorsaraatti dhuftee matarayyas nurra dhaabde jechuudha. Achi naftanyaan bakka biraa jirtu laga arbaatii fi qobbi jirtuu fi galamsootunis magaalaa qabattee magaalaa isiin qabatte tanarratti namuu seenuu hin danda'u. Aanan hin seenu midhaan hin seenu kun achi guyyaa tokko lolaa oollee xiyyitiinis dhumtee halkan nu baree mootummaan loluu hin dandeenye namuu caakkatti deebi'e. Achiin kaanee ga'amma naannoonni magaalaan ani naannawa magaalaa kanan qubadhaa qawwee immoo gaafa Haile Sillaasee saniin bitadhe minishir gabaabaan kanaan bookee dhaqee qarshii 500 xiyyitii 25 wajji bitadhe an duraanuu amaara kanaa wajji wal qoxxisaa turre. Akkasitti kanatti seenee oon ani galamsoon dhufa juu galamso seenuu hin dandeessan dubartiin magaalaa irraa yaatu dhiiroteenya ilaalladhaa itti irraa maqee mana kiyya galee goda qotadhee achitti ijoollee hiriyaa kiyyaatiin wajji mana kana yoo guban jee ana achitti yonniitu dargiin warri dargiidhaa kun keessattuu ni dhageessa Gazzaay Warqeetii fi Bafiqaaduu jedhan tokko ture biyyi carcartuun shaffattee jedhanii achirraa ka'anii galamsoo kana dhufan. Nam tokko magaalaa keessa hin jiru. Namni tokko kan magaalaa keessa hin jirre dhufanii namuma qotee bulaa nu yaamaa jechaan dhufte. Fagoon danda'anii warra naannoo kanaatti dhufanii nu yaaman. Manguddoo walitti hin qabee akkam taana jenne. Hin dhaynu amaara kana amannu booda harkan nu kenneessan nu fixani lakki. Qawwee kiyya kana namaa kenne yoon ani du'ees gaaraan seenaa yoon jiraadhe ittiin deebi'an je'eetiniin ka'ee akkasitti manguddoo nama hanga tokko fudhadhee galamsoo kana hogga seennu qawwee qabatanii ni biraa kanarra guutanii ka dur wal beeynus nun salaamu usneetuma kunne bakka awraajaadha kana dhaayne warri dargii kun achitti dhufanii dirjitiin tuni baandaa jedhaniin hin sodaatti gaafa san achi dhufti. Hogga achi dhuftu walitti qabanii warra magaalaatii fi namoota hanga dhufe kana gaafatan. Hogga kana dubartiin tun kaatee akkana jaarsa kiyyanarraa ajjeesanii ilma kiyya akkana godhanii kan himatuu dadhaban. Akkan ani kanatti mammaraadha. Abbootiin lafaatuun hanga nama 50 ga'anii faayilii kana guuttatanii aappilikeeshinii katabanii ummata mootummaa irraa dhufe kana ifirraa galchina jedhaniiti go'anu teenyu amma nuti wal lollee
وان ما ولينغونو كيسما تانا في الراجل تشينيتي ولي تارارمني مال والغونا جان يومي اسنو في سي والتاني ولي ارارمنا جنيتي نما قالسني اودا جلتيني هوغا اتي والغيت ايغلن انا دبت دجين يا ما مچاسن جاما جان انا جولي غنا صدما باروغنا يا ما صدما يغديوي اني لندرو برغو ببه afaan amaaraa kaniin caccabsusan dhiiseetuma turjumaana naafidan turjumaanni kuni nama badin qabne amma as jira Ohio jaanii Ahmad Abdul jaaniini garbii jaaniini maqaan gaara keessa khallacha jaaniini lama sani maamme jan tokko jiru mi'eessuun bakka bu'ee dhufee kun ammoo caat bakka bu'ee dhufee isa kana afaan naa hiikat ardhaan arkee dadarirraa dhufee asii dhufee waa warra kanaa waltaani hunda itti hime warri kun warra kana nu fixuu ture warri kun warra kana nu godhuu ture warra kanaan isiniitu wal nu lolchiise gabbaruu turre akaafuuf turre walin nu nayxanii qawween qabnu akkas nu ficcisiiftan jeen isaan kana waqasuu seedhe isin dargiin jettan tanaa jeen achii namoota kana hunda fuudhanii hoggaa dubbadhanii ani dubbadhee fixu dhufaniituma makiinaa gubbaa wattaaddara fuudhanii na fuudhanii wattaaddara keessan na hidhanii hoggaachi isaan nagaa kiyyaafi ni ililchanii ummanni kun ililchan mucaanumaan beene waan jirre dubbatee jaanii achii oda amma walga'iin ubbaate sa'a 8tti manguddoon naa deebi'aa jaan hoggaachii kaanii deebi'an sa'a 8 sanitti achitti walitti qabaniituma mucaa kana ni beeytanii jaaniin ni beeyna wanni inni dubbate kun akkami jennaaniini gurbaan kun wanni inni dubbate hafteen qabdu waan biraan hun godhina isuma kana asirraa nurraa fuudhaa deemaa edan nutti asin buluun danda'u jaaniin amma warri kana jiruun amma shuma siraafaa jaanii gaa ilma shumariyyeefa jaanii manguddoo jajjabduudha hedduudha manguddoon kuni hoggaa manguddoon hundi kana jaan namoonni amaaraa kun abbootiin lafa keessa jijjiran kun ka'aniiti barqawwee teenyaa warra nurraa hiiqee jennaan amaartii tokko soban nuti madabaa wal lolle malee takka amaarummaa waliin lollee jeen hayyee jaaniituma deebanii amsaalaqaa maggaabii yaamanii qawween mana wanni ni jirtii jaaniin ginjaabeetii keessa ni jirtii jen dhaqiifi janiin ni fide qawwee tanaa fi anaa kana fuudhaniiti Sheemar Aliyyee kan manguddoo magaalaa Galamsoo kanatti amaanaat isin bira nu haa bulu jaanii kan qawwee ganamachi dhihiseen dhufeemi qawwee tanaa wajji manguddoo tanan na kennan hoggaan garee hadara magaalaa Galamsoo kana gabbuu bariisaa namoota biyya san keessa jiru wanna naftanyaa tana takka Oromoolleen keessa jirti hinam bibni halkanum edanu kana Galamsoo jiru hancaar jiru dhubbo jiru baddeessaa jiru hunda fidanii hidha ganama hoggaa bari'u ani mootummaa mucaan xiqqaan kun Galamsoo keessatti mucummaa akka rabbi nu erge maqaa biyyan beeynee fi gosaan hanteen beeynelleen ardha gosana bayi warri Galamsoo dhugaa kiyyaa beekna dhaggeeffatanii amma gaa akkas ta'e qawwee minishir gabaabaa manaa qabaa minishir dheeraa hidhadheen galee jechuudha galee amma gaa maskaram dhiyaate gaafa maskaram dhiyaatu nama nu ergaa jiran Galamsoorraa dura Finfinneetti deeggarsa Mangistuu fa'aa Tafarii jiraa beek maskara tokkoffi lama kabajuudhaafi bakka bu'aa ta'eetiin Finfinnee magaalaa Finfinnee guyya saniin arkee sinja. Hayyee. Meedhaa itti dhufnaa amma xiqqoo gaafa amma dargiinis dhufee mareet laaraashuu sana ummataaf kennu. warra amma abbaa lafaa jedhaman san ummanni hiyyeessa akkam ture nam amana dhugaatti fakkaatee fudhatammoo akkam ture ummanni olii kun ummanni wal dhaba ummanni qubsumaa wal dhaba bakka gartee maadheen ama abbaa lafaatun hiddeetti hidhattee jira carcar olii kun akkasii miti carcaraan amma keessa jiru kun akkas hin turre wayyaa ture
Qarqara amma ani ituu mana ituu juu kunii fi asiin hanga gadii kanatti hanga harargee bayaa kanatti warra nafxanyaan kun hedduu keessatti haada hidhate. Kun ifirraa ifichaa jira. Hedduus qonnaan hin beekamu. Erboo fi jakkaa kanaas hedduu akkas godhuun tokko gibira qaban malee. Kana hoggaa dhufu muggudi jiran yakkaatiti lafti gaafni yakka. Amaarri kun laal hoggaa nama buqqisanii xarrirraa qabaniitti hanga yakkaatitti waraqaa sitti erganiitti takka usiimanii lafatti yarreessu buqqisee jaa. Gaafa kana kabiraa fidee irra qubsiisan malee lafa si buqqisee nama biraatti kenna. Namni kun ammoo akka gaariitti isaadhaaf maallaqa wahiis kennee fi isa gabbaru jechuudha. Kana hoggaa wanni tun dhuftu namni ni fudhate awaajii lafaa sa'uun akka malee gammadee fudhatee jechuudha. Akka malee fudhateeti amma maskaram guyyaa lamaa kana karaa Finfinnee san nu erguun sun sanirra taatee wanni awaajii dargii kuni namni qotee bulaan baadiyyaa kuni wanni inni fudhatin hin jiru gammachuudhaan. Ammoo mamii warri qabu abbaatiin lafaatu gaafa sanuuf dibetti mangistiin hangafillee awaaju qooda takka nuuf kennaa wanni inni nu godhu hin jiru jechuutu mataa isaanii keessa ture. Akkasumatti booda deemnee odoo isaanis lolanii lafaas irraa fuunee hiraa booda qawwee isaanittis dabraa qawwee sirraa hiikaadhaa kadideedhaas kadidees gartee tarkaanfii adda addaatti fudhataati akkasiin lafa san akka raggaatu goone jechuudha. Namni lafa san hiree waan awaajii san gartee hanqasii isii san gartee maal jettanii egaa ammaan tana boqonnaa isii kadaniin baradhe dirree siimeetiin jira. Reefuun tana afaan amaaraa akkaan itti baradhe siimee miti. Wanti isaanii san gartee maaliin akka itti lafti tun namaaf taatu kana baradhe. Lafa kana anaatu kenna deemee nama koreeti jedhan 16 fudheen hira deemee nama qawwee qabuus fi wanni godhee hirree nama hiyyeessaa kennina jechuudha. Kana keessa gaakaniin ani ka'ee hoggaan Finfinnee dhayne namni sun nu simate akka qotee bulatti eenyu sitti fakkaate. Nama gaarii tokko dhugaa rabbii zagayyaa dhiyootana boqote tokko. Biyyeen itti salphatu. Zagayya kanaan nu simate. Eessa nu simate seete? Bakka amma 6 kiiloo jaa yuunivarsiitii 6 kiiloo kana nu qubsiisan. Wanni ijoolleen baratu kun jirti gaafa achi qubannu amma sangaan hin qalamne hin jiru. Xaafii adii kana kan isan biddeena adii kana nu nyaachisanii beeta mangistii kanaas gaa keessa nu oofanii nu barsiisanii. Godina mararraa dhuftan. Godina mara wanna Eeltiraalleen hin hafne bakka takkarra yoon waan takka hafne. Walirra damma keessa qabu hundi achirraa dhufneeti nu eeganii gadi hin baanu dhufne jechuudha. Hoggaa dhufnu kan akkamitti dhufne seete maskaram guyyaa lamaa kana guyyaa tokkoof lamaa kana maal nutti fidan seete Ingiliz qiddiini beektaa huccuu surwaala jalli kun wanni dhaate eeguu warjiin faan uffattuu fi huccuu warri uffatu adii kana. Kutaa diimaa kana ni beektaa warri shawaa akkana uffatu. Kutaa kana uffadha Ingiliz qiddii kana jala kanatti uffadha. Zinnaara qawwee rasaasan qabne kana uffadha koottaa jan zinnaara kana barbaadne eessaa fuunaree barbaadne abbaa lafarraa fuunaree. Beema kakatala qabsoo jirtuun siifa. Warri waan kanarra dammaqe marxoo ifiitii fi aadaa ifiituma fudhatee dhufe. Warri biraan immoo didee dhufe. Kana keessa. Hoggaa dhaynee gaamma dhaynee Finfinnee hoggaa qubannu maal jee zagayyeen kun nuti kana laal wanni jiru Harargee kana keessatti hoggaa hiriira hoggaa baan harfiin Amaaraa sun harfiin Saabaa sun haan eegalamtiiniti. Haa kanaaf warra Hararii dura deema Harar dura gaafatan jechuudha dura isaaniitti bu'a. Namni immoo waan kana nuu qindeessu Maamma Giraan jaanii nam tokko jirta ibsaa ministeera keessa hojjeta. Zagayyeen kun dhufee maal nuun jee naan jee hanga amma narraan baddu maskaran guyyaa lamaa sanii. Adaariin mataa qumbursii kuni biyya bulchite mataa isin mataa bareedaa kanaan biyya bulchinu jettanii ifin shakkinaa biyya bulchuu dandeessanii deemaa lafa teessaniif bulchaan nuun jeetti waan kana nu barsiisuu ture.
kanarraa qabee achirraa isaati isaan kanaa warra shaamil seekaraa fi warra dirijjitii amma dhaaban kanaatiitu ture. Dirijjitii kana ni beektaa warra dirijjitii kanaa dhufee yeroodhaan akkasitti dura nu barsiisu ture jechuudha. Duraan Tafarii Bantii lammada deebi'anii warra shaamil seekana sanbooda ammaas Axnaaf dhumarratti Mangistuun kun nutti dhufe gaafa kana Mangistuun kun mataa nama torbaa qabaa jaaniin mataa kana nu guutan. Mataa nama mataa nama torbaa qaba namni kun jaaniiti akkasii mataa nu gootanii achii namni hundinuu warri dirijjitii kunis dhufee waan qabsoo kana waan qabsoo itti deeman kana nu barsiisanii baatii takkamoo akkas teenyee hoggaa baatii tokko kana teenyu irshaalimaati warra ministeeronni Haile Sillaasee kana faa fuudhaniiti biyya Arsii kana faa Itayyaa fi asiin hanga asiin nu barsiisanii warshaadhaa fi Haile Sillaaseen kun hundinuu akka itti garagale horsiisaa tana hundarra beeta mangistiin majaan kana gaafa amma pirezidentiin keessa jiru kana. Kana keessatti nu barsiisan jechuudha. Achi beetiin kun hoggaa san jabduudha. Isiin taarma gadii beeraa beeta mangistii jaantona keessummaa alaatiif kana hundaan wal nu barsiisanii soomanni nutti ga'e. Soomni hoggaa nutti ga'u nuti ni sooman. Uummanni biraa soomanni safaratti hin ga'u lakkii soomannu jaan nuti warri Harar kun sheekotiin nu wajji jira. Eenyu faasa shaadamtuu lafaan nu wajji jira. Guddaan nu wajji jira. Ni soomanne hogga soomannu dhufee namni tokko Abdulaziz Qorrobilimaa jaariin baarlamaa keessa amma 12 ture. Namni kun qabsaawaa ture. Nama kana naannoo kennanii hafxirsiisaa gooneeti hafxirsa nama soomana qabu jaanii jennaan lakki farra abiyyooti kanaatiitu balleessaa jenne farramanii nama hunda didanii nama nuti warra Harar kana nama 33 fuudhanii bakka hafxirsiisaa nu geessan soomanaan olle gaamu beeraa mangistirraa hafnee warri waan deemuufi fuudhanii nama tokko gaama beetun beeku gaafa san nigdi ministeer ture isa san Mahammad Abdurrahman jaaniin inni booda wanni kana biyya Liibiyaa kanatti illee baasii ture. Nama kanaa nu keessa ni yaadadha bakka inni bakka jaan. Hoggaadha inni nyaata nu kennanii nu hafxirsiisaniiti waan reefu siin jasan na gaafate jarri warra Adaree kun. Jara keenya nuun janga kopha amma waan huccuutan uffattaniif beeytanii nuun jaan. Eegaa abiyyootiidha kanaaf tan uffadhaa nuun ja'an jenne. Abiyyootiidha. Huccuu tana bar wanni uffadhaa isiniin jaaniif akka uummanni Itoophiyaa kun aadaa takka afaan tokko waan takkittii walii amantii takka waliin qabaatan akka calaqqisiisu biyya barsiisu jiranii tanani beeytanii nu jaan. Mataan aseente gaafa san beeke. Huccuunti hogga gabbaan biyyi Itoophiyaa kun aadaa takkittii qabdi amantii takkittii qabdi waa hunda takkittiidha qabdi jechuu isin garsiiftii naan nu jaan. Hoggaachii kaanee magaala gabbaanu haa isin qotee bulaadhaa wanni kana gartee zinnaara duwwaa kanatti xiyyitii nu godhaa qawwees nu kennaan jettanii mataan nu naqan bu'aan kana. Aadaa hoggaachi 6 kiilootti deebi'u kanaan lafaa ka'e gaamiitu namni jabduudha. Warri kun fuudhee sijaajaa takka nu kennan sijaajaa 33. Amaanaa beeka wanni kun tanaafis seemu jira. Sijaajaa fudhannee gallee wanni kana baafanne duuba huccuu isaan nutti dhangala. Huccuu tana dinne hoggaa dinnu maas jimaa nu dhoorkan. Akkan seenne 6 kiiloo tana. Hoggaa seenne dhoorkanii wanni goone admaa goone. Hiriira bahuu hin dandeenyu nuti warri Harar warri nuufi warra Ilubbaabu isaanis nu wajji dhaabbatanii ni yaadadhaa baran seenaa kana. Nuti fincaan illee nurraan bu'anii yoo jimaa hin qamaanii jennee dinne bahaa hiriira jenne. Akkasitti hoggaan itti kana jennu aboo
ونيني عامل سؤال جانين أكزني قافزان يهرج أرصدوتك وعامل سؤال جانين لمن كوش آت مقبات سلة كلا عامل سؤال جانين أبو جما غراغي خانا مخينا غوتاني لا تي غدا مرغا ثم برباد ابن ملك غربوا برباد ابن جنة كانون ده جنة نوفدني كمانه هيري ربانه جچو غا اكاسيتي تيخانه غا سنفتنه بود اكاسيتي نمو بكرا دفتي ديبي وغانا سيغديبو أرد الرابع ورد كتير أتراجل كباي تورا ماجرو برا. هاي أكان. هاي شجرة كم ترتني كباتي لا ما مسدي. باتي تكتور. أوكي. هاي أما ديبيتاني ديرو دركما براسني كنوف جيران. قلب صوتو قادي بينو قامنو تيوان قدو الكلامتي. مالك باجتا خناس وانت كونو كنني وان سنة مالك اسكابين بلد سليكو تيبولان كوريس جاي كابا وقادو فو بقوانيا تبكتنيا تنفيدا جاني أني بسكتانو رانيان مالك ساني كواجرتين دي بسيفي نما أمانا ما جاني أتماني ورد الدبري أنا خيستي زمازك مسانين تي وقا أنا كانتاو ونين أنقافة درادة لقى سنة جرتيني فودانيت ماس أو كونيا ندبرس كونيا أورو كونيا بكا كارداك ياس نما براب بوسان ورد الراس بود أو راجا جتونغا كونيا دا كونيا أبرو خنا كيسان بوئي كونيا أبرو خنان ودون خنا أوفو خنا والإنجير أوفو تي جافا خان كيف الهاجر نيرغان هارجي فوتيتي في النت أكا دوغو نورجتك كيف لا غري قرافري وجهلتنا الخجرت أشرا وغنكو وغن في النيدكو بيبوتو تنخيص وغا دوغومنو هارجي خسانا ولا ما فدان لما لما سن كيسا انو ما في غرباتو كوتو ما كامل حاجات سن جاني ابان سنه مداوي بلتي انا في سقفا فيلم اكيني في النهفه في النهفه فيلم كولغا كجما كايلو بي اوروموتي في خاتيغريتي امارا خنا والبري وان اوروميان تاتي وان اورومون تاتي وان اماري نوغود وان تيغرين تاتي مسكينو ما في دروم اسيون دغافساني وان بيتي توبياتون تاتي بري جچودا هاي ما بركه مكان سنت فلمتن ما بري غافا ما تنا اسما جاني ما دف كامبولان دابتي ايوا ما جاني قوتي وني دابتي قوتي بولا دابت ما ايغما جاني فرست تايم بيخي عبد الله سوليت نعم عبد الله سوليت صاحب وليد قومي انا تكون فاجرا عبد الله سوليت خنا كما لما ابي يقول خنا كبار تنجاب هاي عبد الله كنا كيف ليش موجهه برتيني هاي وانت كما تانا سنتي بودون دي مبكخنا نندقا اما سرتي لا لا جئتين انسخنا افدر خيني انمو انا نبنتي درسا جاني خولغا تو قودي انا مو اتغافتما دم ايكونومي كوميتي ليك امبر كان نما ميغاما نما مليون تربا الدنيا وري الدنيا فيون سكون مسانتايان ايبو امردا وقال خانته نتيق من تكو غلا وان تكو نانا وان بكتك بوبانا وان قباد لنكم ولو ان اوفيس تكو غدلنا انيس اوفيسان قبا وان كرا غباسا فديتين فدا كورينا ما افريقيا قبا نوج شاني خونس نمو اكسي خسوشالي خان بوليتيكا خان وان دادا خوني جرامتي انا بولتين ساو سينري بولتين موتو ما دا مانتا نوتي امباسي ورا وان درجي على دوفو في بسوشياليستي جرماني في بلغاريا روسيا قنات فامي ورا قنا نمتي قدولا ورا كان ورغاني اساني وجين ورا سيتي دم وان سوشياليستي كومونستي بارسيفني باراتو مالي واني برا خنبني نقن منجو فقالوا في الفيلم نو وفوانيتي بصوفتو نقوسي سدفني بكما خرسدي جانكانا وبيت مشيني جرا على سيدي خنا مشيني خنا منين الدوك أبدي مشيني خنا نقوس سنيتي أتي وتادر وراني أوفيسات أتوما بكما هوتيل جدا خنا بودا
mana jagnochi jaanii jira mana shaamisee guddaa tokko jira oofisachi nuu kennanii jireenya keenyaaf waa hunda keenyaaf airforce wajjin airforce keessatti akka dhimma baanu godha warra airforce kanaarra wajjin jiraannaa jechuudha airforce sooftuudha kana. Waggaa tokko as jiraannaa hojiin keenya immoo Finfinneedha. Kifla hagarii deemuudha awuraa jaami kifla hagariitti deemnee uummata qunnamuudha. Kana keessatti immoo bakka deeman kana hedduu ana ergani. Ani kanaaniin amma biyya Wallaggaa, Baalee, Gojaamii bakka kana hunda anaatu deema hedduu. Hoggaan deemee nama kana hedduu rabbii wanni naa godhe ani hedduu kanaaniin biyya kana baradhee jechuudha. Waanuma gartee amaarri uummanni Habashaa kun godhe Finfinnee kanattiin bare maaliifiifi dubartii makiinaa ooftu Finfinneettiin arge. Dubartii tana nama Oromoo afaan Oromoo dubbattu hin argu. Keenya cafaqaa kana guuraa muka guuraa cidii guuraa arka. 6 kiiloo fi amma kana Finfinnee kana naannoo kanatti maali wan fooqee kana keessa duggannu namni keenya keessa hin jiru. Afaan Oromoo hin dubbatamu. Afaan Amaaraa malee. Maali achirratti maaltu jira jechuun wanni dammaqinsaa fi rakkoon natti dhuftee jiru. Hoggaan biyya Amaaraa dhaqe immoo biyya Amaaraa hoggaan bobbaa dhaqe kanumaan nu gabroonfate moo sanuutu isaan gabroonfate kaniin jiru ta'e immoo deebi'ee. Biyya Amaaraa hoggaan deebiin isaan dammaqsuu dhaqu. Godaantee isaan deemee isaan waa barsiisuuf hin deema. Bakka jabaa hoggaan achi dhaqe Amaarri kuni tokko kophee miilarraa hin qabu. Mataarraa homaa hin qabu. Gogaa hoolaa uffatan gaabii ni qaban. Dubartiin isaanii rifeensa mataarraa hin qabdu. Aadaan isaanii hamtuudha. Intala amma 7 kennaniiti amma 11tti ijoollee isaanii walii gallakkisanii deeman farda tokko wajji aadaa hamtuu tiisisa irra jiru kana sisaa ijaaniin qaraatiin hin jirtu isiniina deemanii sabtii dhufanii mataskaana galchan wolaristii malee mareeta dhaawaajiin achi hin laaltu achii fi Tigraay kana sameen kana hin laaltu. Kanaaf ijoollee kanaa soggaa walii qabne eessaa dhuftan jennaan deemanii kadhatanii mataskaana sanii galchuu lafti isaan irra kunis taqeesiiti. Hoggaa achi garagaltee laaltu mana Minilik jaare mootummaa Minilik tana malee lafti isaanii hin qannaamne uummata kana deebi'eelleen tirbuurraa kennuun tere reediyoo kuma ideefaatti uummanni edaan akkanitti naannu qabroomsee nu fixee nafqanyuwaa nu keessa dhalatte malee biyya san keessaa katabbii isaas qubaan farramti malee hanga kiyyaas hin beektu turte biyya san keessatti. Isaanis keessa baree achi boodagaa amma waan bare kana keessatti marsaa lamaatis filamee hoggaan filamee wanni biraa Harar kana keessatti dhufte. Harar kana fuudhaniituma amma qabbanaawanii Soomaalii galbeeltunis dhuftee loltee cabte uummanni keenya lole cabse harka kennisiifni kaanis duraanuu amma kara qotee bulaa deebanii qotee bulaan Harar kun kara kaapitaalistii deemu jira sooshaalistii fudhatutti hin jiru jedhanii gaafni kun gaafamseeti gaafa isaa baakkoon dhaabbatu deemtu. Ati qabat isaa baakkoon dhaabbatu deemu. Isaa baakkoon goddi Mangistuu Hayilamaariyaam Taliyyiteen annaayim gaafa jaansanii. Gaafa kana ijoollee dhihabbaa turtee tuni leenjifaftee maqaan mataan isaanii kun qulqullaa'isina jedhanii asadaadarii godhanii biyya namaa hunda keessan ramadan. Kuni hoggaa Harargee kana dhufu ka Harargee filame kuni hijuma ilmaan Oromoo irra bahutti seene. Kana keessatti gaa namoota kana naggaadeedhaa fi qotee bulaadhaa ulamaa'iidhaa kana goda seenu dhorkan ani Finfinneen jira. Niin dhaga niin arka wannin an biraa deeme awraajaa jirtu waradaa jirtu naggaadee fi sheekotiin an jirtu hundi hidhamte amma bakka kana ani as taa'e wannin ani nyaadhu gani nan dabru akkasi gaabooda ani Baalee deemee ummata Soomaalii abboorraa galee ja'am kana biyyarraa galan kana qubsiisee safaraa dhaqee gargaaree hoggaan achi ol deebi'u bakki itti galtu hin jirtu uummanni hundi hidhamee jiran waan godhu wallaalee deemeetiin agara sadaadan ministeeritti dhaqee iyyannaa galche biyyi keenya kana laaqamu jirti
ummata farra warraaqsaa kana booressuu barbaadiitu hijaabahuudhaaf akkasitti akkan ummata keenya godhu jira. Mootummaan haalaaltuu jeetiin iyyansa garte. Akkinaan jee eenyu seete? Wanniidha gaafa san lammaa guutamaa agarsa darmisee ture. Naafi Najjaashii Usmaa'il Hindii jaan tokko manatti itti dhaqne beeka. Oofisa dhiibsine. Warri waan qabu jaruma kana jara kanatti maqaa guddaa qabdan isin warri maa'igamaa kun isin kabajanii isaanitti geessi jedheen na ajjaje naaf naa hime. Ka'een isaanitti niin hime isaanitti soggaan iyyannaa geessu awraajaa meeqa? Awraa Galamsoo, Ciroo, Oborraa, Gaara Mul'ataa, naannoo Hararee asiin gaa hanga kunoo dededhaa kanatti kana hunda ammatti fudhataniiti budin marii nama wakka nu godhanii makiinaa nu godhanii harar dhaqanii akka waan kana qoratan na wajjiin budin marii na godhanii damee hundarraa dirijjitii hundarraa astadaadarii poolisa maaree kaadire komisaari kana dirijjitii hundarraa fudhanii nu ergan dhaynee harar dhaynee eessarraa jalqabna jennee gaafannaa. Harargeen Galamsoorraa jalqabna jennee gaa harargee ani guyyaa 15 Galamsoo dhaquudhaaf wanni qaba. Guyyaa 5 mana kiyya bulu guyyaa 10 ummata wajji deemee dalaguudhaan hayyama qaba. Ka'ee Galamsoo dhaqnee hoggaa Galamsoo dhaynu namni kuni manniidhaa guutamee mana xaaliyaan jaare kabarmoota kifilii jaagaditti barsiisanitti achitti guuranii jiran. Mana kanatti itti seennee hoggaa dhaynee laallu namni kun afaan kun cancala miilli kun hidha boleeyya kiyyoonta keessa jedhani naannoo gandaan hangaluu saabayee kan abar hunu achi guutanii jiran achi deemnee hoggaa qoratu seennu mana keessa ol seennee maaliif isinidhanii hogga jenneen namoonni gariin ka'eetuma dammayfatanii jiranii bulchaan gaafa sanii Geetaachoo jedhaniin kan kana nama godhu ana dirree kanarra ol dhufee. Awraajaan ammoo Mokonnon Maaruu jedhaniin huma manni faayidaa qabu hin jiru. Amma nuti nam kudhaaf Abdallaa Soonesaaji Bifeemii adda addaarraa na hojii jiran. Waan amma Harargee kana deemu immoo warri na wajji deemu kun takkaa gurratti hin dhageenye Oromoo na saawuchi jechuudha. Hoo nuti hoggaa nuti awraajaa kana waliin dhabnee kibabii goonu Oromoo na saawuchi kan ja'amu kan ilmi baalafaa Karim Ilmaay Mahamid jaare keessatti qooda fudhatanii jiranii qotee bulaan Harargeedhaatii fi naggaadeen isaaniitis sheekotiin namni hundinuu hoggaa halkan guyyaa kaabbaa warraaqsaa uffatanii ammoo halkan farra warraaqsaa uffataniiti mootummaa kanarra dalagaa jiranii. Ana ana dhiisii lammaa guutamaatu ni beekaa. Haji'u ta'e zallaqaan. Ayyee ragaan kanaa maali hogga jennu? Ijoollee gaaraa galtee jira. Ijoollee gaaraa galtee tana qaqqabanii yoo isin har'a nu gargaartan naqaa isin baana jedhanii ijoollee tana akka ragaa namarratti ba'u godhan jechuudha. Walaggaallatu jechuudha. Maqaan seenaadha. Ni beekama hoggaan ana kana jiru. Amma jenne hoggaa kana amma jedhee jara kana laallu dhaynee laallu. Jarri kun hunoo kanatti rakkatanii jiran namni ni bo'o halkan dhufanii hadam ati warra kana nuu baasuu dhiisi ummanni hijabuu jira wa'atumti rabbi jalaa si haa baasu naan jaan dhugaan siin jaabee abbaa gilti haadha kiyya 17 san fuullee kana jirti haadha mana kiyya kan duraan fuudhe kanaas ilaallu warra biraan magaalaa Galamsoo keessa qaba man poolis xaabii kana bira jirti. Asumaan dhaga'ama. Uummata kaan hoteelaan qabeef hoteela qabneetii jirra. Amma makiinaa qabna Land Cruiser kana qabna shaalloo jennaani ni qabna makiinaa Arshaa Ministeer kana nu kennan ni qabna. Ana bulee dhuguun danda'u nyaatuun danda'u as gannan deemu firri kiyya saabban kiyyi hundinuu caafa qabanii jiran arkuun dandeessu. Hirriibni isin dhufa. Amma kana odoo jennu bookee deemtanii amma nama kana akka tarkaanfii itti fudhatamu isi warri budin marii kuni itti farramuu qabdan hajaanii. Anaatu farrama
ummataan beeku kan hamma cubbuudhaan hidhamu ani numa hin farramne nam tokkos farramuu hin danda'umti. Kaanee mana dheeraa kan hoggasannu amaarsii tokkochi keessaa ka'e unatuun tokko maallaqa minaaraa masjiidaatiif kennan fa'a kama taskaanaa kennan fa'aadha deebi'anii Oromoo Nasaawutti jedhanii nurraa fuudhan jedhanii ragaa bahu turan. Warri hidhame kana keessaa. Maqaan dhumanii waan maqaa dhahuuf hin qabu. Kan hundaan mataana jira. Amma achi ka'ee manatti dhugan deebi'u odeeffannoo harkadha daa'imnatirraa. Aadamii nu didee jaaniin telegiraama godhanii aqaamii fudhaadhaa farramaa jaaniin. Isin aqaamii wasadunnaa firmaadhaan aragaadhaan haa kennaa isin booqee dhaqa achirratti immas waan dalagaa jaaniin. Akkanaa jeetuma nani fuudhee makiinaan achi hoteela isaanii jirti mana kiyya kanarraa qawwee kiyya niin hararii fudhadhee jira qawwee kiyya fudhadhee haadha kiyyatti isin gorree warra kiyya kana bira akkuman dhufe kana fudhadhee gandamma sheekota kaniin jiru kana sheeka biyya keenyaa kun egaa akka abbaatti ilaalaa nu barsiisu turanii dhaqee sheekonni akkana jiranii isin yoo rabbi baasees ni bayanii haala kanarra jedhanii arkeen jira jee itti dhaammadhee achi ka'ee nama tokko damiina keenya isa san fudhadhee ajimumayu jaaniini halkanuma kana nama sadi fudhee fincilee jechuudha. Fincilee deemeetiniin buna seenee buna keessaan ganda qamal jedhanii achi namni sadi hoggaana wajji deemu namni lama garaa nyaattee na jalaa deebi'an. Namni tokko damiina keenya ajimumayu jaaniin rabbi rahmataa godhuuf na wajjin itti taree amna sa'aa lamaa deemnee baadiyyaa dhayinee baadiyyaa kana bariisaa dhayinee bariisaa hoggaa dhayinuu warra beenu jira gaa'ee achi goda tokko jira godni kun goda duratti gartee elemoo fa'aa itti wanni godhuu turan. Namoonni kun fuudhanii ummata saahiba kiyyaa jegnoota tokko jira Haji Maammiyyoo fi Aliyyi Bakar jedhanii obboleeyyanii achi naqaayanii sooma keessa hanga isaan hoggaan hangaa ganamni bari'u Adam Kabiira faraxitu ajaaniin walgayirraa dhabame. Amma ganama qabanii asasaa bayan ganda dhaqan eessaan harkan barbaada jaartii magaalaa jirtu hidha. Ani kute darakkuu san keessa nama ifii waan dhaamsu qaba nama ifiitiif waa dalaguun bu'aa isiin qabdu. Ummanni nama jaalatu ummanni fi lammiin ifii naman gantu achi keessa na teessanii soomana nama sinqiina godhanii nama 70 taanee sinqeeffannee gaangee fudhannee farda fudhannee hoonutti kaanee akkasitti na qaceelchan jechuudha. Hoggaan ani shaffatu Adam Kabiira tafarto bakka jirutti tarkaanfiin irratti haa fudhattu jedhanii akkuma gartee asasaa mixitti bobbaasan daaroo labuutiin bakka hundaa dhana barbaada namni isaa ajjeesee akkas harkata gallakkisanii wanni irratti. Hoggaanan achii deemu namoonni achii fudhadhee deeme gaa namoota sheekotii jira Sheekh Abdallaahii fa'aa jaaraa warra fiqii barsiise Sheekh Abdallaahii Lagabeeraa darakkuu fa'aa jajananii hoggaanan achii ka'ee deemu nama fudhadhee Sheekh Bakrii jedhanii Sheekh Misbaa Haji Muusaa fa'aa jedhanii asii waliin deeme nama kana sinqeeffannee boqqoolloos nu daakanii waraanaas nurraa ittisaa qal'inarraan kara raammisiin na qaceelchanii ani akkaan biyyarraa bahu na godhan jechuudha lammiin tiyya biyya ana keessa dhaladhee sun. Warra kiyyaa fi kana rabshaan irra dhaabbatte ani ka'eetiin bahee warra akkasitti gartee na gargaaruu ture qal'ina sama darakku sanii na gargaaruu ture nama 16 ga'u bakka takkatti ilmaa fi abbaa walitti hidhanii akkatti fixan nama akka Haji Ibroo Hassan Haji Ibroo gurbaatu koos Hamzaa Umar Muhammad jedhaniini kanaan fixan guyyuma tokko walitti qabee fixa Geetaachoon siinjuu kana yaaruma kana keessatti sababuma kanaan asasaan bahuun Hussein qaadii keenya tokkos Hussein Hajiroobaa jedhanii ajjeesanii jarri na qaceelchee dhufe kaniin dura bira qubadhe sunis na qaceelchanii hogga deebi'an uummata Soomaaliyeetiin wal lolanii naannoo Daaroo Labuu kanatti Aliyyi Bakarii fi Haji Maammiyyoo kunis lola kanarratti ni dhumanii. Akkasittiin ani biyyaa hoggan deemu yeroo san keessatti galabsoon kun yaa'ii guddoo tokko qaba.
wanni si barsiisuu barbaadu wanni biyyeetanii isaan deemanii silaa bookeedhaa fi bakka deemanii nama waa godhan kun achirra fashale achuma dhaabaa deebi'aa jaaniin koree na wajji dhuftu san ummanni kana eddacha'e koree biraatu achirraa gad dhufe warra hidhame kanaas haga hedduu hidhaa baasaniiti nama 5 Umar Bakkalchaa Umar Shemarraabii jedhanii fi Najjaaj jedhan tokko Xirroo karaa bookee kanarraa warra wobaa makalakaa fixan jedhanii maqaballeessiidhaan qaban ooluma biyya tana bira dhufanii rashananii gaamsootun achitti dhiiga taatee carcarkun kan asiin karaa dadar kanaas kagaara mul'ataa kanaas asasaan akkasitti baatee nama meeqa fixxee akkasanitti ka'ee biyyarraa bahuu danda'ee namoonni sababa kiyya dhumee sababa dhume saniin biyya Somaalee seenee jechuudhaan. Wow. Barakame gamma oguu warra maigamaa sana gan amata gama waliin hojjette amata 4-5 amata 3-4 waliin hojjette 79 dhumarratti biraa deeme 80tti kaniin Somaalee seene laal akka lakkoofsa Awurooppaatti. Eeyyee. Hoggasan ijoollee 6 horee ijoollee 6 qaba warra lamaan irraa ijoollee hagasiin qabaatu ture achirraa akkasitti achirraa deemee hoggaan ani biyya san seene isaan akkasitti dhumanii akkasittiin warraan achi biraa deeme kiyya kana irra sirraan deebi'u haadha mana kiyyaa kajoollee amma kanarraa duutee takka fuudhee ijoollee 4 dhalte jansan waggaa 40 wal arkina rabbi deebisee Adaamatti geessee wal nagarsiisee eega Tigree kana. Haadha lammadaa san ammoo waggaa 20 wal arkeen Keeniyaarraa isii wajji waggaan achi deemu san achi ijoollee hanga jirtu wajji fuudhee ijoollee fira kiyyaatiif tiyyaas waliin fuudhee ishii san ijoollee san fuudhee waggaa 20 isii sanis wal arkee faamilii xiyya tana takka waggaa 40 arkee taan waggaa 20 wal arkineetiin har'aan tana hundaanuu Ameerikaa keessa jirra mucaa tokkicha Keeniyaa dhalatee Austraaliyaa jiru malee ni beekta sanatiis akkana. Hayyee haya itti deemna rabbi si baase Somaalee hargeysaa moo karaa Moqdishoo santi. Good job. Bakka amma akkana qabxii sadaffaa geenye Ogaaden deemne Ogaaden keessaan deemne waggaa amma Ogaaden deemne ani qawwee qabaa maallaqaas keessaa xiqqoon qabaa nama 70 deemaa gaangee fi harree qabnaami. Nama 70. Nama 70 na waliin deema. Hayyee. Waggaa Ogaaden kana dhayne ijoollee takka jira tan nama 28 Somaalee galbe jaanii gaafa Faxanu Daraashiin tun qaqqabdee balballeessitti isaanumaa qara'u isaanii waa takka keessa hin jirre beeki. Ijoollee tana qaqqabanii sheeticha tumanii hidhanii hidhaa baafne. Sheeticha kana hidhaa baafne harka kana cabsanii ijoolleenis baate nam 28. Gaafa san ammoo Awuraajaan jiraa beeki Firdishangoo Awuraajaati. Baafne saayibban kiyya warri waliin hojjannu hedduudha gaa'ee. Bakrii Faajaanii Aljiimuma hedduudha. Ajaadayyuu Faajaanii jiran hogga baafne ijoollee tana hidhattee waraana qabdu Somaalee galbee jette Ogaaden keessa jirtu waliin rabbi nu fide. Hayyee. Eessaa yaatan akkana yaan eessarraa yaatan carcar biyya kan balballeetti ni beeka balballeetti tana gaa bakki isaan itti qara'uu turan. Balballeetti hayi. Abalu faani beeytanii barni beeynaa maqaa kiyyaan as keessaa qabdi mucaan sun Nuur Jaanii ni barataadha. Afaan isin beeynu namatti hojjumani bananoo kun tokko Adam Kabiraa kajaan sakaasin baasi kanaa ijoolleen fuuteetoo misraachisa midhooyte boo. Dhugaatiin jaa. Misraachisa midhooyte barnutii kun gaafa akkasii nu ijoollee akkasiin nu qabanii isin nu baaftanii hoggaa amaarin nu fixuu ka'ee jaan khayrii dalaguu waan nama gootuun simaadha jedhe. Dhaaboo fidee gaala qalee. Gaala qalanii nu nyaachisanii bakki tun bakka tafseete. Bakka ammaan tana uummanni keenya shinnigatti
أبوم سامي تكوفان يتلو من جاني أمد عدنوتان كان بكا كان بكي خلال وقاعدين كيسا بشان كبكا مالين جاني خران كان رانا في دي أچو تاي قربان كوني تليجرام قد أرجيسات قدان وان جيتي لرغارو قد نبيتا korbeessa tokko ture dilata kan deembata akkam goonaa jeetti telegiraama godhe argeessatti. Anni yaadadha jechaa yaadadha mannaa fi kani achi makiinaa mootummaa dargiirraa fudhatanii jira gaa kireenta kaatiruu kan kafe'aa kana kan ogaadeen kana keessa achi makiinaa kan achitti nu erganii karaan hin jiru gaa mukuma keessa deema hargeessarra makiinaa kanaan hargeessaa nu geessan jechuudha. Hargeessaa hoggan dhaqe nu simatanii waan raanurraa gaafatanii namni kun bakka guddaa dhufe jedhanii anaa kanaaf fuudhaniiti waraan bulchaadhaa fi abbaa waraanaa hundi walitti dhufanii na gaafatan. Baga dhuftee mee odeessii nu kennee jedhanii waan dargin jirtuniin odeessee namoota keessaa na hammatanii amma maasii godhuu feenaa jedhan. Amma bakka namni keenya jiru jira. Sheebiraan bilisaa jedhanii inni tokko dhufee jiraachi. Bobbaasaan ati beektu keenya kunis ni jira. Bobbaasaan ati gartee beektu olaanaan kunis ni jira. Dhufee achi jira inninis hoggaasan bahe inni torbaan mukaan inninis. Bakkuma manni keenya jiru kanaan nageessitanii jeen. Hargeessa kilab kana sii kennin yaadadha hoteela sii kenninaan hojii dalagaa jaan. Naman qaba isaanin mari'adheetiin jeeni yani hoteela didee isaan bira gale. Sheebiraan bilisaan kun nama guddaan naa dhufe jee booda walloluuf teenya. Ofitti da'oo barbaade jee. Laakiin walloluu ta'e dhugaa mari'aa seenaadha. Amma marqaa qorii 8 marqisiis dubartiin tun bura hedduudha. Marqaa qorii 8 marqisiisee nama guddaa dhufee kana eeguu turre jee bobbaasa kanaas ilma ila sillaasee ja'anii anaas bilisaa kana oduu malee ani hin beeku haranuma jiraadhe akkana shubbisiisa nama walitti. Oota irratti magaa isa kana waliin eega inni dhufe gaa amma Ziyaad Barree bira dhaquu qabna jambo. Bullee oollee mooraa baqataa jira naannawa sanii biyya hidhankaa jaanii achi warri beekuus na dhufe jaanii na dhufatii na sissimatanii gaa nama hedduu nu quqqubsiisanii gaa amma waan takka tollu godhanii amma gaa eega kunis dhufe mootummaan tuni ni jijjii jaaniiti karaa Ziyaad Barree yaana jaanii karaa Ziyaad Barree deemuudhaaf Maqdishoo deemuudhaaf nu afeera jechuudha. Achi gaa amma walitti qabamne warra na waliin jiru kanaa wajjiinis amma nama nu lakkaawaa jaan. Ani kiyya wayin beeka hadiraa isaa kana hin beeku jammaata kana hin beeku. Ana bobbaasaanis gaa amma ni jira Naayiroobii jira silaayi namoota gaa amma bakka mootummaa yeruma gabaabdu mootummaa bira dhayna jennee yaanaa mitire dhaynee nama protokoola qabu faa jennee nama lakkooynee sheekotaa jira namoota lakkooyne hoggaa nama kana lakkooynu. Bilisaan kun edaan rabbi rahmataa godhuufi karaamaan isaa warra bookkisu kanaan waliin ilaala. Bilisaa kana warra qulqulluu kanaan deemuun feene. Asuma irratti nutti ka'e. Maali? Isin makiinaa isinii fuutee mootummaan ani mootummaa makiinaa naaf fidaa jeen. Dubartiin Soomaaleetii fi jiminaarri Soomalee kun hundi sheeka jee akkana horiitti cabsa. Dubartii tana ni garafa. Gurguddoo tana hunda ni garafa inni kun akkatti. Horii qabaa makiinaa nama 60 qabdu baasanii fuudhee itti guute. Inni subbisaan sanirra bahe nutis baasa fudhanneetti kana Maqdishoo waliin qaceelte. Maqdishoodha innu eessa nu qubsiise beektaa makalaakaa ministeer gaafa sanii Alisa Mattar mooraa Alisa Mattar warra koofii asfee kanatti leenjisan mooraa san nu qubsiisan. Lafa wale jaanii Maqdishoo irra alaa nu qubsiisanii achi turree hoggaa achi turree amma gaa Ziyaad Barree bira dhaynaa waan jennee deemnee Ziyaad Barree biratti himannu haa filannu jaan. Wanni filannu gaa maaltu jira? Nutu
Oromummaan baane waan Oromummaatiif yoo nu gargaara waan Oromoo gaafanneetuma akkasitti gaa wanni biyyaa baataniifis wanni biyyaa baaniifis Oromoodhaa jenne. Asuma lafaa ka'anii mooraan militeeriitii beek. Oromoo qolan muran tabaktii nyaatu. Itti dhugee dhagaye dhugaan siin jaabeera. Warra billisaa faat akkas jira. Warra billisaa kanaa jira warra kanaa jira warri kun daaroo billi qaabaa keessa jedheen warra gartee Somaaliyaa abboo kana fa'aa keessa turan warra ranis keessa numa jiran. Bobbaasaan kun gaamma oo'aa fi fugaaraa dhufe. Akkana areeda kunni godhee akkana waliin jirra bar siree jalaa gubbaa rafna. Ayyee. Waggaa akkana jaan bobbaasaan kun akkana jee kanaa fi isaarra qabee oluma utaalee siree gubbaa gabbutate boo. Ayyee. Dhugaan sinjaa. Ayyee. Siitu baktii qalee nyaachise musii qola mulee irraa wanni godhe Oromoo ani bilisummaan tiyya yoon arraif hin bilisoomsin bilisummaan an Oromoo dalagu hin jiru. Boksiidhaa fi kaaraatee kanaan mana kana guutuu raffise gurbaan kun. Ayyee. Namicha kana eenyu adda haa qabu. Warra isaanii ana malee namni beeku hin jiru. Abdallaa Sooneessaatiin namni kun ilmaan abbeeroo taate. Anni hin beeka. Irraa hin qabee akkasi qabnee warri koofii asii kun dhufe adda nu baasee nu hin aaninee nu qabbaneessanii namoota kana nu qabbaneessanii ganama galgala kaan kara ganda ziyaad barreetti kaanii nu waliin deemne naaf inni illee amma hoggaan nuti mooraa isaa seennu nu lamaan ala dhiisanii namoota biraa fudhanii ziyaad barree biratti wanni isatti ol seenan. Seenanii jaarsi kun dhufee hoggaa ol seenu huccuu adii kan uffata gangalate akkatti. والله بالله تالله مقا رسول التنا خرخدن انا تسنو سندر دابد مر خران سني بنا دا بي حواشي غدي تنوام في ابو غوام هند جارسي والمقبل عليه واي حجه نمني على سن الرافجي رفي على النسلام موراسا كيس جرابي غبي كيس نوتنا مانغا تكون سلامي ابان كيس نكنا جامر وان نجي نفتاج لما غا ديبني قال لما ganama deebinee jira nu gosanii magaalaa Mogadishoo nu deebisanii ammani bobbaatanii ammallee hoo jennaan nuti bakkuma dur jirra jenneen amma dhufanii odoo kana jirruuti waan badiin qabne bakka kana qabaddu namaatii Mogadishoo keessa jira. Namni kun eenyu seete Xaahaa Abdiitii fi Taaddasaa Eebbaati. Ayyee. Isaan hoteela kaayanii baatii takka lama akkanumatti keessanii ta'aniin. Barjara keenya tokko as jira hoteela keessa jaan. Kaaneen magaalaa keessa ka'ee bobbaasaa kun ka'ee dhaqnee itti dhaynee urrubbatti itti argina jara kana. Achi deebinee jara keenya jira ishee mammarra shaaffaa jaanii ishee qotii azahar irraa achitti barsiiftu jira. Somaalee tana anyway namoonni kollejjii barsiisu hundinuu nama keenya nama warra Oromoodha malee. Namni Somaaleen hanga hunda nama barsiisuun qabdu gaafa san keessatti. Achi keessa turree ka'ee hoggaa deebinee galgala kaan hoggaan teenyee wal mari'annu dhufaniituma qawween jala qabanii hidhaan. Eenyu kasin warra Somaalee moo warra kaan? Amma gibbii Ali Samattar keessaa baane Ali Samattar jechuun kashanaffaadhaa kan intala Ziyaad Barree fuudhe makalaakaa ministeeri jechuudha. Amma mooraan amma itti nu hidhan kuni moora Abdurrahmaan Abdii Hussein jedhanii kan milishiyaa ajaju. Kurneel Abdurrahmaan Abdii Hussein jedhu kunis intala Ziyaad Barree qaba. Mooraa kana keessa nu hidhan. Namni nu hidhan kun ana bobbaasaa kana Misbaaji Musaa jedhanii as nabila jira. Ammallee Sheekh Abdallaa Darakuu tokko Ali Shoo Abdii jedhanii kan billisaa biyyaa baasee tokko jira silaa inni galatallee qaba. Inni kufe qabsoorra kufe. Namoota kana fuudhanii hidhatti nu naqanii hanga hafe nama irratti shuumanii hargeessa deebisanii mooraa Elburdi geessanii leenjii akka fudhatanii qawweetti hidhanii akkasitti Somaalee tokko Mahammad Alii Faarajaanii irra mataa godhanii hargeessaa kana booda hizbii wanni hargeessaa kanaan loluu ture isaa akkana inni silaa inni nama seenalleedha ilmu fa'aa wajjillee warra hidhamee ture. Harargee waraana nuti finne kana gaa billisaan kiyya ji'uu fi kan finne kan hundaa'u fuudhanii
akkasitti Harargetti akka duulu godhan jechuudha. Nuti immoo Mogadishoo jalaa hafne. Hidhatti hafnee Hassan Jaarsoo tokkos ni jira. Hoggaa hidhaa hafne. Turanii mooraa kana keessaa baanee Taaddasaa Eebbaatii fi Xaahaa kana qunnamuu danda'uu turre. Gutakka Awurooppaa qunnamnaa gutakka hoteelaa fi Awurooppaan anjuu kun tokko akka jubbaadha. Isaan kana keessa kun isaan kun humaa harkaan qaban. Booddee irratti nu hidhaniituma mana booda waajjira adda bilisummaa Oromoo ta'uu kan halkan dhufaniituma kakka'anii qawween jala qabanii fuudhanii makiinaa nu guuranii mana isaanii kennan kana halkan gannu naqanii nu biraa badan. Maalin Somaliin isa ajaa'iba. mana keessa meeshaan hin jirtu manni ona hoggaa isheen kun nu fixuuf as nu fidanii hoggaa laallu namni nu eeguus hin jiru hoggaa jirru nama yaa'uus hin argina. Amma nama laallee nama tokko jira Seenjiloo ja'anii isa san kaanee qaynee isa san qunnamne inni kun ka'ee Taaddasaa fi wanni kana fa'aa bira dhaqee nama saniitu waa isinii bitaa jedhanii namni kun muuzaa fi ruuzaa fi baasaa fi waan godhanu nu fide mana kana keessatti mana booda biiroo ta'u kana keessa jiru kana keessatti maalee manni kun biiroo tahee achitti hafuura fudhannee hoggaa xiqqoo teenyu nama kana hunda adda nu hiranii anaa kana fuudhanii jayluunis dhufe maantana fuudhanii deemii ati mooraa baqata galii ummata jaarii jedhanii waraqaa daa'imnati irraa naa baasanii makiinaas natti godhanii kiiloomeetirii 1,000 beeka Hargeysaadhaa fi Mogadishoo jechuudha achirra na kaanii Hargeysaan ani guyya tokko keessa bule san keessa na deebisan hoggaan achi dhaqe maal godhuu qabdaa jedhan dahinnatitti dhaqii jedhan dahinnatitti dhaqe Korneel Abdurmaan jedhanii akkasii bakkaan qubadhu naa kennaan jedhan ati bar bakka takka qubatu hin dandeessu naan jedhan mooraa baqataa kanaas qubatu hin dandeessu feetu samii bahee feetu bahee naan jedhan wallaahi haqa islaamummaatiif naaf kennitan hin jedhin itti larra iboo. Fuudhee raashina kiiloo takka sukkara kiiloo takka waanuma kiiloo takka na kennee bakka Oromoon hin jirre barbaraa bira sabaa jedhanii kiiloomeetirii 30 irraa fagoo saba assan nageessanii sharaa naa kennanii achi na qubsiisan. Namuun jiru Ogaaden malee. Achi keessa odumaan deemuun intala teenya takka dhagaye as jirti jedhanii intala Jaammadoo Aishaa jedhanii inni jirti ammallee fira kiyyaa. Isii arke achi qubadhee sharaan kiyya suni biiroo ta'e ta namni keessaan raafamne. Wanneen ani jiraadhuun ruuza adiidhaa fi zeetiidhaan nyaadhaa garaa nama goggoessaa amma jiraadha jechuudha. Booda irratti wanni hundi qaceeltee namoonni miseensa adda bilisummaa Oromoo tan ka Jabuutii turan anumaa achi jirtu. Araarsu amma Musaafaa jedhan tokko jira. Amma hundee jedhanii gurban Kanaadaa jiran mantana amma Sheeboo gad jedhaniini namoonni goleedhaa kun ifaanis hundeen duraanuu nu wajji as jira. Dhufanii achi walitti dhufnee biiroon Hargeysaadhaa adda bilisummaa Oromoo sun akka banamtu. Ummata keenya jaarree saba adirraa qabi biyya hidhan mooraa baqataatis beeke ummata Oromoo kana jaarree adda bilisummaa Oromoo dubartii jaarree manguddoo jaarree ka ooyiruu keessaa Somaaleedhaaf ooyiruu eeguus jaarree ka magaalaa keessaatis jaarree mooraa meeqa keessa jaarree seeti saba'at biyya hidhankaa Agabbar Laasdhuuree biyya kana keessa jaarree gaafa isaan ayyaana isaanii kabajan Oktoobar hiriira baane akka Oromoo jechuun wanjalaa miti saba beekame addunyaa irratti du'an oolan hin sodaatinaa jennee baane Oromummaa tana mul'ifne jechuudha. Magaalaa kamii baatan? Hargeysaa? Hargeysaa tanatti. Hayyee. Mee dhiiga kana waan qabuun seema shanyiin akkichu jedhan. Ummanni akkichu jedhan ka biyya keessatti hidda hidhate sheekotiin qaadiin
نوجه ريرة سنبيان أجيفت أيه. ما الدين فنجانيني والله ني عادة لمني نوجه ريرة باني نتولشاني ولا نتي مفتيك أمنا شيخ أقول قداك أمنا هكا مفتي عثمان إنه كويس جرا هكا قرتي شيخ عبد الله خنان وان كتاباتي أكا قرتي قافلا وننجين كتابان ديمنا وتوتو عدا وفن حاونيز هيريرا وجب مال خبجود أبان أيانا صومالي خبجوبان نتمال قدو جرمو ورمو ما بيسو جرا قطي غافي ما حبتي دات أنا بليسو جرا أكيم بيا بقاتا خانا خيستي جاري هرگي خيستي هرگيسا خيستي إذا أدى جاني أوفيسا بناني أراستو اتقافتما أن اتقافتما موراسانيتي قولين كأمة جارو هندين أرسوك كم بكلا موداي لكن ورقون انجراني غافة سنة أيه. أراستو أمم موسى جانيني ني أمريتي كنادتي أمم موسى جاني سامي ورلي ندواني إسا خنين انجراني بر غافة كنا غافنو خوني غافة بدين كامني كوران ثم أرومو بكلمة تدبك أي جارانس ورانا الرابك أي جبوتي جرو أنك سعودي بري سوفانيس وني خيسة جران أرسي خيسة جران عربو خنا خيسة تنا أدى فوتوك أمني كون قاچا تاي قاچا جانيني كونس بنتي جاني والعبارة قافدون قاف حماد نتين أمتا جارخوني بنتي ننجان أمتمو أيفين لو خنا نمو من مال اتباسني مختوكو جرا قطن جاني قطن مكا اتباسني بيك وانا كفيتو التوري أكفيتي ودرتي قاما أتش خيسة توري وفيسة جاري وفيسة خيسة جرو أما قاعد ديمان فان ندنو دفني namoonni nu dhufanii vizitii godhuu turanii odoo kana jirru si gabaabsuudhaaf biiroon adda bilisummaa Oromoodhaa tuni bobbaasaa achiin nu jala hambisan Magdishootti beeku. Okay. Achitti hambisan diimaanis dhufee namoonni hundi dhufanii amma gaa achittis oofisni baname achitti nu jala hambisan hanga uummanni gaaraa kun dhufutti. Barii sofaan asii ka'anii dhufan kana barii sofaan dhufuudhaaf shinniga kanatti wareegaman. Hin wareegamne eenyu oduu isaanii namni oduu isaanii himu jira hin jiru. Bakka tana qalbifadhu. Ani immoo uummata keessatti waa dalagaa namoota waan akka miseensa ulettiin dalagaa magaalaa Hargeysaa kana keessan bobbahaa bakka shaayii itti dhugnu bakka yoo dhabnellee faxararraa nyaannu jira guriga shaqaalaa jaanii ijoollee teenya takkaa jira qabsoo ittuudha ijoolleen nam 3 moo 4 achi dalayti gamoosa ifii kadalaydu kana hoteela san nama beelee kana ikumarra katabdee nyaachifti ammaan tana kun Austraaliyaa jira kunis hin jiru kunis amma Aliyyi Abbaas Waajanii wanni jira Riyaad jira ijoolleen tun qabsoo ittuudha bakka kanatti nama Somaalee galbee keessa dalagu. Somaalee galbee kuni Somaalee koobaat, labaat, saddahaat, afraat, shanaat, eeltiree maarri akkana jaaramtee jirti. Damee jaaramtee jirti. Damee labaat jedhamtu tana keessa gurbaan tokko Sheekh Mahammad Umar Jaaniin. Sheekh Mahammad Umar Jaaniin Harar magaalaa Harar keessatti dhalateetuma barateedhaasi Somaalee galbee kana keessa labaat kana keessa dalagaa itti natti dhufee ati di'ee footoota kanatti fide. Footoon tuni kan waraana adda bilisummaa Oromoo amma wareegamee kana hoggaana dhufu footoo kana agarsiise. Footoon tun Air Force nama Air Force keessa maqaan isaa eenyu sarmuudhaa miti maqaa isaatti wajjin natti fide. Hoggaan kan natti fidu irraa fuudheetuma mattawaqaa isaa kana fuudhee itti gallakkisee ofiisatti dhaqee araarsu kanaaf itti hime kenne. Amma gaa isaaniin baasu jira.
ندوتين وقال لكو أما أركني فوني كاني أنا دم شوارع سولني سلكي ننجرتو تكنا قرار القرآن نجرا من سلكي لأني ديما تجرا ديما نجلا فودي وانا كنا تجرا وانا كنا نجهي جنين Keessa jiran gaafas Moqdishoo. إسام مقدش ويدو إنه هرجس دم يرجس أخي سجرا وانا بقولي أما نمسني وجين قد دفع وانسى إنه إرجع جانا كذت أكثر نما خنا في متواجع خنا فونيتي مقدش ترجع الجوا شريخ الأمو قافة سركانيسان سببين مو خطيف نو هجتشو ده ست information شيء ممت وكانت كسي سمبوسه ورفت أكون طوفان جمالان وقاعدين كيس كتي ورقتي شفتا جانكوني سومالي قلبي كان الراشد دبقاني في سوماليس كدأني طوفان جاني ور أورمو خنا خرت الكتني خراخ نبا خون خراخ نبا جاني ور خنا ور طوفان جان كان أمة أوجا ورانا أوجا دني ورانا سومالي هم دالين ورغني ورانا خنا كسيتي نموتا خنا بيسفني أكيد بني بني الجيسا كيسة ترى ودون هركيسا كيسة جرو أما ترى ودو جرو بودي كيستي ور دبل سما أورمو كن هرجيسا خنا كيسة جراتون الملي بيروم بالسبافتو هندينو فلسطيني تلترا هندينو مقدشو توني بوردرا أسر راغودانو قبدي جتان أفتي هرجيسا دمين دهنتي لا تمين دخا ورقا ارجيتيتي ورقا راتشتي ديبني أكا هيران اسنين بينو أكا هرجيسا خلت اسنين بينو أكا ستنو هبات جانيتي ورقا خطبانينو بيسيسا نتبيروك أمنا بيخ سلا هيران تنخيص ربين شي جبريل كويو جاني نمني جبوت الرادو في ورا اللو أنا بكبو هذا إني كنت في ورد بسمة أرومو وجهه نجى نبرد في وجهه إني أصير سنين اللي نما ناخن ناجي نما ناخن ناجينا أنا خنني في نولي أنا باسة جي نولي إنه من الرباسة إذا خنا وجين أني مقدشود أكيد شو لسان براديمه وقانا كسيتي براديم وقا كسيتي بودي رتي مقدشود أكيد يعني بودا قابة دورتي odoo kanan ta'in duratti amma warra san akkasitti himnee miti warra san akkasitti gabaafnee miti lammada ammaas dubbiin akkasirraa waliin dhufe lammada ammaas erga uummanni sun dhume namoota biraa yaaman isaan hoggaa yaaman yamaanni kuni milkeessaa gadaafaa kajaan kan wallaga keessatti waraana dabsumaa bakka bu'aa isa kana namoota hedduudha manni waj guuta bobbaas jaan tokko beektuun beeku guuta bobbaas kana nama saayilan tahanii namni tokko xiilaa jaaniin Maamud Usmaan jaaniin makaal gaarii jiraa qindeessee karaa seera qabeessaatiin suuta jedhee ummata kana fidan ummata kana fidanii orma kana hogga fidan orma kana karaa heeraatiin dahinnatii kana beeksisuu hin danda'an hargeysaa kanatti maal godhuu qaban jennee wal madeennaadhaa toona fa'i jara kana fuudhanii maqdishoon dha'uudha heeraa yoo beeksifne ni hidhanii ni dhabamsiisanii jennee hoggaa namni kun asii kutu warri adda bilisummaa Oromoodhaa dhagayanii namoota akkanaa dhufaa jira namoota kan nuu simadhaadhaa ja'aniiti dahinnatiitti telegiraama goosisan dahinnatii hoggaa dhufte namoota dhufan keessummaa isin bira dhufte fidaadhaa ja'aniin araarsa namoonni hin jiru ayyaa namoonni hin jiru bari isin akkana jenneen isaan sun bar maqdishoo kutanii ja'aniin mootummaan jirtu keessatti odoo isin as jirtanii warri adda bilisummaa Oromoodhaa booddara cabsisiisee fidee qopheessee akkamiin maqdishoo dabarsan jaaniitti biiroo tanarratti tarkaanfii fudhatan. Biiroon Hargeysaa cufamuun tanarratti namni kabiraa haasaa beeka.
inni biiroo Hargeysa bahanii hidhaan hidhame. Araarsoo kun isaan kana fidee Maqdishoo jira. Anis kooyyoo kanaa wajjiniin dhufee achi jira. Uummata achi keessa jiru hidhaan hidhanii biiroon Hargeysaatis hidhamuu taatee jechuudha. Achi Maqdishoo keessa turre Hargeysa Maqdishoo keessa jirru deemtee Maqdishoo kanaas oduma jirree teenyee gaa hojjetanu ammas biiroon addamsummaa Oromoota Hargeysaa kun sa'a 48 keessatti cufamuu qabdii jedhan. Amma eessa seena? Wanni seenu hin jiru. Amma gaa namuu karaa qabsoodha akka deemu. Warri baasaboora qabu baasaboora qabaa. As Suudaanii dhufe sa'a 48 keessatti karaa Maqdishoo karaa Suudaanii. Isinis karaa Qoriyooleetis kan karaa Hargeysaatti seena. Soomaaliyaa boodhaan waliin dhageenyu Soomaalii galbeedis nu beekti akkami biyya kana keessaa horii hin qabnu. Amma facaanee gaafattu. Dhaggeeffadhu bakka sanatti. Waan goonuu qaban dhabnee waan goonuu godhamu facaanee miti yaamu. Amma mari'anne ani fuudheeti namni tokko fuudhee nama tokko na fudhate. Haajatsan jaaniini. Inni kun hirkannaa naa kennee manas naa kennee isa biran qubadhe. Achuma Hargeysa. No Maqdishoo barsiimu jiru. Ayyee hin deebine oola ayyee. Maqdishoo araarsoo kanaas intalti takka Ashaa Ibrahim Qaldee jedhanii gurbaa keenya tokko badhaadha jedhanii intalasii qaba. Isa kanaas fuunee isii bira qubate Madiinaa jedhan Maqdishoo tana. Qubannee gartee amma gaa hoggaanas qubatu akka yangaa warra Harar kana mari'adhee namoota ummata jaarsoo jedhan kanaa jira kan mootummaa Somaaliyaa kanaa wajjin hidhannaa gaggaarii qabu. Isaan wajjin hiriiroon qaban. Nama san keessaa tokko na wajji baqateeti barataadha markabarra hojii hirkate. Ani hidhaa isa baasuu irratti qooda guddaan qaba gaafa inni gaaraa galee gartee ciroo kanatti dur. Abdallaa Mahammadaa jaaniini achumaanuu ni yaadata namni. Namni kun fuudhee inni achirratti supervisor ta'e. Ani immoo hojii naqaa tarsiisiise. Anumaa achi kas ture san anaa kan hoggachuun naqaa tarsiisu bakki tuni bakka gartee hammaalaati silaa. Qabadhu bakka tanaas. Bakka hammaalaa markabarraa meeshaa buute makiina fi'uu kanaati. Heera bakka sanitti shanyii hawwiyyaa malee ba'aa baadhatuun mamnu'a dhoorkaadha. Hawwiyyaa malee baadhatan warri biraa waan biraan dalagaa. Ayyeebbo hawwiyyaa ta'uuf deemtaa? Hawwiyyaa ta'uu danda'a. Ayyee. Soomaalee biraan taana amma ka'ee gaa fuudhee kan hoggan dhabu wanni keessatti istoora keessatti timiraa fi huccuu addaan guuruu keessatti na ramadaniin sababa isaaniiti niidoo jaaniin bakki suni markaba kanarraa meeshaa buusa kana hojjetu seenee jechuudha aadam kee. Ayyee jiru ilma namaa. Galgala mana sheetichatti gala. Gaafa kan wali qabamne akkuma amaarii juusan gartee namni maarree ta'e ciisinnaa maarree mawcaan dhabu jaansan gartee miti. Walit dhufne namoonni rakkatoonni gaa miseensa dabalsummaa Oromoo turre kun wal mari'anne maal godhuu qabnaa jenne. Ammaan tana biyya kanaa bahuudhaaf horiin qabnu baqataa ta'uudhaaf yoo inni nu hin fudhattu baasaboora baafanneeti biyya kanaa baana jenne. Baasaboora baafatuudhaaf abilkeessa kadhamnee itti dhaynee kennanne waraqaa. Warra kamirraa warra Somaalee moo warra Itoophiyaa? Itoophiyaa wachi jirti Somaalee. Ayyee dhiifama. Namtichini soddama ziyaad barreeti Nuur Didaar jaaniin naaf araarsoo kanatti dhaqe. Ayyee. تكلم عربي جين قرأته عربي بالبلبي إنجليزي أسبيخ إيه نعم جيني أنا كان سنبيخ بيتني نجي ودكان سنجابيخ
إسي وراه ديما ورقا صومالي أبو تقا صومالي قلبي كرا في دانونجي مي كم ديتي صومالي قلبي في صومالي أورمو فقط تقا تندن ديسو أما قا خانا دايناني في موامبراتي إساني والإنجال نقافة سني أتي ديونيتي حفنيتي مالات أولني وقا مالات أولني عاشا إبراهيم قال دي جنو ساني جرا مانا قبدي عاشا إبراهيم قال دي تانا بلتيسي تانا ديقو قمنا جنيتو مرتيفني بو مريان له هاي أبو ظلمي دلقو سنتني أيه مي دلقو سنتني بيك آه Somali galbeetiif Soomaaliidhaaf dalaguu turte salaam siyyoo fa'aa reediyoo dabarsuu turte isiin tuni biyya tanaa bahuu qabdi jennee murteessine jentaalatiisis fuudhe gaa namni keenya. Haasa biratti lulluuqanneetuma akka wallaa ilmaan kiyya waliin bahuu qabna jette qaalittiin. Waliin bahuudhaaf mana kanaa isiniif hin gurgura jette. Mana gurgurte 200 waan hin geenyetti. واو Mana gurgursiifnee baasaa booraa fi mattawaaqaa biyya san keessaa barbaachisiifnee anis bakkaan itti dalaga mattawaaqaa baafadhee isii akka jaartitti nikaa godhadhee waraqaa nikaa baasee maqdisuma keessa anuutu kun أيه aboo maallaqa hirannee ani 10,000 fudhadhee araasa 20 fudhadhee warri biraatis maallaqa hirree fidhee hargeessatti hidhaa hafellee lafa keenya shemmoo xaadam tokko biratti واو baasaa boora Soomaalee san achirraa barbaaddannee hoggaa Soomaanni dhufu umraadhaan dhannee laayinii dhaabbannee umraa dhawannee intala araasoo qabuus intala maashaa Ibraahim qalli ijoollee qabdi jaarsiitti sanii wajjiis as jira maqaan as nu bira jira kanaa wajjiin baatii takka kana keessatti maqdishoo tana keessaa baanee Su'uudii galle jechuudha. أيه وانغوت مانغودو أسير السلابة هاي كبجمو وردفتوتا كينيا جلق برا خاستنيا أدوماتتو ننهفتي نوردفو كيسريف قدا سنگلتي فنا سگنتان درا كجال أدم كبيرا ولين قبنو قبيت عنون موان الرعافة قبني أمو لدي بنوت أرعف نقاس ندامنا باي باي